Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show, like subscribe gochuu hindagatina. Dr. Kadida Show. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Show Oromiyaa News Network irratti torbanitti guyyaa 2-3 keessummaa adda addaa qabatee kan isinii dhiyaatudha. Har'as keessummaa qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koos Dr. Moosisaa Aagaa akkanumas obbo Ahmed Sayyoo fi Dr. Hundaasaa Sheeteeti. Hundi keessan affeeraa Dr. Kadida Show fudhattanii baga nagaan dhuftan. Galatomi. Egaa akkuma hundi keessan beektanii siyaasni Itoophiyaa keessa jiru keessatti Oromiyaa keessa jiru akka haaraatti duubatti kan deebi'e fakkaata. Uummanni Oromoo obsees waan baay'ee gaafachaa ture ji'a 2-3 darbe kana kaleessaa qabeetiin hiriirri guddaan mormii guddaan adda addaa Oromiyaa hunda keessatti calqabameera. Har'as kanoo keessattuu Amboo keessatti hiriira guddaa gaaffii baay'ee wajjin godhamaa ture. Akkanumas Gimbii keessattis Beegii keessa karaa lixaas karaa bahaas Walloo dabalatee hiriirri guddaan godhamaa jira. Ilubbaabor keessattis kana maaliif ta'e jettanii yaaddu? Akkamittis ilaaltu mootummaa Itoophiyaa kanaafis Oromiyaadhaafis ergaa maalii kennuu danda'a? Dr. Hundaas. Galatomi baay'ee kanaan dura dedeebifnee jenneerra. Ani egaa gara fuulduraatti argaa jechaa kan hin ture ji'a 6 kenniif jara kanaaf jechaan ture. Ji'a 6 amma ji'a 8ffaa isaaniitti daangootti dhufanii maaliif kun ta'uu danda'a? Gaafii Oromoon gaafate deebisuu dadhabuu qofa otoo hin ta'in delusion wanniidhuma delusionii Itoophiyaa sanaan jiraachaa akka jiran. Amma xalayaa Dr. Bichuun irra barreesse Yamaniif barreesse argitu glory Habashaa sana, guddina Habashaa sana, maalummaa Habashaa sana waggaa 3 jiraachuu sana kan achirratti legellega. Footoo isaa immoo kaleessa Amaara bira dhaqee uffatee taa'u yoo argite dabaloo kan ishiin ittiin olii gaddeemte qeesiin qolota maarii jedhan sana uffattu. Akkuma beektan egaa wanti Habashaan jedhan biyya keenyaaf fidde tokko kadhatanii barachuu qubee sana baruudha. Qubee Amaarinyaa dabaloo sana uffatanii kan biraa jirbii xilata qabu uffachuudha. Kan biraa iskistaa Arabaa fi liltaa watiitti dabalate. Sana haala waan biraan jiru isa sana glorify godhu. Delusionii mataa isaanii keessa jiru. Ijoolleen aangootti jidduudhaan qaxxaamuranii ol bahan leenjii wayyaanee leenjiftee alatti mataan isaanii cuuphama Habashaan cuuphte keessa nama hin baane. Kanaaf Itoophiyaa susnaat maaloodha asiif achi kaachuun sun Amaarinyaa sana bakkee dubbatanitti gaafiiyyuu afaan Oromootiin hin dubbadhaa dhiifama naa godhaa jedhanii gaafii gaafachuu kadhachuu Amaararraa. Even amma TV'n Oromiyaa sun deebi'ee afaan Oromoo dhiisee afaan Amaarinyaa haasa'uusaa. Kana na argitan reciprocity'n isaanii asiif achi darbatan kan Oromoo sana silaa meddee amma ta'e Tigree jalatti illee dagaagaa ture sana gadi qabaa turee fi wanni Minilik sana ol kaasanii jiranitti glorify gochuurraa kan hafe lafas immoo gurgurachuu fi walumaan faalayyuu master plaanii sanas bal'isanii
karoora sila wayyaaneen lafa keesseef sana babal'isuudhaaf ijaa jiran namni kana too dhaga'u attamitti ta'a jettanii laatu. Galatoomi. Obbo Sayyoo. Ayyee galatoomi. Dr. Moses dabalta dura. Maal itti fufi? Itti fufi. Ani akkuma siinatti mul'atan kan gochaa jira. Eenyutu dubbata Dr. Khalid? Inni natti marsee. Kan seenaa Dr. Hundaasaanii lafa kaa'ee jira. Garuu dhugaan takka ta fudhachuu qabnu namni sirna jalatti guddate sammuu itti qaramte keessaa dafanii baasuun nama dhitti. Maaliif Itoophiyaa san akkasitti qaramaniiti umrii guddina isaan ijoollummaarraa eegalanii akkasitti as geesse. Nu ammoo jalqabarraa Oromiyaa Oromummaa jechaadhaati. Garaagarummaan keenya asirratti kan ilaalchaati. Amma revolushiniin kun maaliif ka'e? Yammaan dura dubbannee ture. Yeroo takkana yaadadhaa bara 2004 keessa yeroo dura Amboo keessaa sochiin kaatu. Kun kan duraati. Kan lammadaa tarii hin fashallataana. Kan sadaffaadhaatti immoo wayyaanee ni qaadasina. Jedhee exactly sanumaa tutte. Haddaan tana maaliif guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri bahee hiriirri eegalame waan jiru kana duuba deebinee ilaaluu Dr. Randaasaan akka tuqetti qabxii lama ciccimtuu keessaa qabdi. Kan duraa kan Dr. Randaasaan tuqe gaaffiin ilmaan Oromoodhaa ka'anii aarsaa hammana hin jedhanne lubbuu isaatiin dhiiga isaatiin ittiin kaffale jijjiirraa mootummaa sanillee fidee isaanillee aangoorraa achi baase maal ture? Itoophiyaadhaa fi dimokiraasii Itoophiyaatii fi miti kan ilmaan Oromoodhaa wareegama aarsaa hammana hin jedhamne kaffalan. Eenyummaa ofii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa fi lafa isaarratti abbaa hegeree abbaa murteessaa ta'uudhaaf tokko. Kan lammadaa ifa ijoolleen dhufte yeroo haa kenninuufi kan jedhu ture. Akkuma reefuun tanalletti ji'a jaha yeroo ammaan dura doktoreenis jechaa ture ji'a jaha kenninuufi. Amma ilmaan Oromoodhaa kanarra ka'aniif ji'a jahan san keessatti murtii ciccimtuu murteessuun dhugaadhaa nama dhibdi. Ammoo hegeree sanitti deemuudhaaf karaa irra deemaa jirtuutu mul'isiisa. Karaan isaan irra deemaa jiran maal fakkaatti? Jenneef duba deebinee yoo ilaallu kanuma waliin argaa turre. Ilmaan Oromoodhaa mata durummaadhaan akka warra biyya bulchuutti akka warra qaroo hegeree Oromoo fi Oromiyaa yaadutti walitti qabanii dhimma Oromiyaadhaatii fi mirga ilmaan Oromoo kan gaafatamaa ture irratti waliin hojjechuu manna qawwee filatan jechuudha. Duula eegalan. Mormii eegalan. Kun maal agarsiisa? Ilmaan Oromoodhaa irraan tana kan biyya keessa jiran kan hin agarree miti argaa jiran. Haga manguddoon Oromoodhaa deemte jarana yoonii fi ilaalcha keessan jijjiiruu baattan dhaabbii tana dhaabuu baattan nuti dhugaa argine ummata Oromootti gadi baaneeti himna jedhanii ifa sodaachisan booda kan isaan dhufanii xiqqoof duuba deebi'an. Amma ilmaan Oromoodhaa kannaniif jiran kan bulchuus ijoollee teenya obboleeyyan keenya mee carraa haa kenninuufi yeroo haa kenninuufi jedhaniiti eegaa tura. Adeemsi isaanii ammoo ilmaan Oromoodhaa kan bakka meeqaa buqqa'ee jiru, kan ajjeefamaa jiru, kan mana isaaniirraa ari'amaa jiru qe'ee isaaniirraa guyya guyyaa dhiha Oromiyaatti warra Benishaangulii gama Boranaa fi Gujiitii fi Harargee fi Cinaaksanitti Somaalotaan liyyuu poolisiidhaan gara Wallootti warra hidhattoota Affaarii ilmaan Oromoo guyya guyyaadhaan du'aa jira. Nama miliyoon tokkaa fi cinaa kan buqqa'ee mana isaarraa ari'ame guyya tokko bulchiinsi mootummaa Oromiyaadhaa
guyyaa tokko ilmaan Oromoo sandaqee daawwatee hin beeku. Har'a maallaqa olii baasanii fi dhagee ilmaan Oromoo qabeenya isaa kan gaafa jijjiirraa ari'ame buqqa'e Wallaggaa fi Oromiyaa guutuu irraa buqqa'anii hamma karaa irratti dhaabanii takka deeggarsaaf cinaa dhaabbatee maallaqa buusu lammiif jedhe. Sanillee fudhatanii bira dhaqanii deeggarsa godhaafii hin jiran. Deeggarsi dhaqaafii jira. Addunyaanis godhaafii jirti. Ammoo akka bulchiinsa biyyaatti akka nama itti gaafatama nageenya ummata isaa qabuu tokkotti. Gaafa ummanni isaa Hadaadiyyaa keessa seene bira dhaabbate humnallee yoo dhadha. Humna irraa ittisuun illee yoo dhadha. Ummata isaa keessa dhaqee har'aan tana rakkina akkanaa qabna nu obsa irraa bahannaa jedhu ummata isaallee jajjabeessuu waa tokkotu. Kun hin taane. Adda sila Oromiyaa keessatti it's a state of emergency. State of emergency yoggaa jedhu national security biyya isaatii fi ummata isaatiitu tuqamaa jira. Namni ji'a sadiin duulli qindaa'e irratti bobbahaa jiru kan hin dubbanne ilmaan Oromoodhaa kana argan. Ammaan duraas jechaa ture. Inumaatu ammaan tana waan nama gaddisiisu warra bulchiinsa san keessa jirurraa waan dhageenyu. Lola baroota dheeraadhaaf liyyu poolisiin Sumaaleedhaa ilmaan Oromoo gama bahaa cinaaksanii fi naannoo biraatti duula bantee nama miliyoona ol buqqaafte kana akkamitti ilaalaa jiran beektani. Oromoo afaan Somaalee dubbattuutu Oromoo biraarra duulaa jirra. Akkamiin waraanaan deemne Oromoo biraa dhooyinaa ilaalcha ja'u warra qaama mootummaadhaa warra lammatti dhiyaatu keessa. Innaa jechoota akkasii dhageessu. Egaa ilaalchi isaanii bakka sam jira. Sammuu Habashaa qabamu sammuu Oromummaa qabanii asirra gaaffii jala nama dhaqa. Gama dhihaatiinoo maal jechaa jira? Warra Gumuzii miti kan kana godhaa jiru humna hidhatee fi diinaatu keessa jira. Humni hidhate kun eenyu? Tuggaa Oromoo irraa ilaalchi akkasii maddee ilmaan Oromoo obsa dhabaa jira. Hiriirri har'aan tana godhamaa jiru kun kan eegalame kun isaaniif dinnina guddaa tahuu yoo itti mul'anne kufaatiin isaanii dirree keessa jirti. Maaliif? Ilmaan Oromootti jaaniiti hiriira nagayaatti bahaa jira. Gaafa gaaffiin isaanii deebuu baatte akkuma wayyaanee qaarsanitti isaanis dhiqanii waliin qaarsuuf jiraatan sodaa jechuun qabanii gama kiyyaan. Galatoomii. Dr. Moses Agaaba isaan waan baay'ee si jalaa jedhanii amma gaa ijoolleen akkuma isaan jedhan kana ji'a 6-8 keessatti waan baay'ee hojjechuun rakkisaa ta'uu danda'a. Akkuma jedhan immoo diinni TPLFin karaa baay'ee mootummaan Dr. Abiyyi kun akka kufu yaalii baay'ee akka godhanii iddoo adda addaatti hin himamaa hin mul'achaas ni jira. Garuu isaan immoo rakkoo jiru kana uummata Oromootti gadi bahaniitiin dubbachaa jirani. Dhaqaniillee dubbisaa jirani. Hiriirri amma bahu kun sirriidha jettaati. Mee waanuma obbolaan koo duraan dubbatan irratti waan tokko dabala. Uummanni keenya yeroo ammaa gaa obsee daangaa qaba. Obsa isaa waan fixate fakkaata. Yeroo meeqa hiriirri ba'amaa yeroo yaaluu egaa Oromoo taangoo qabatee amma yoo hiriiratti baatanii Oromoon ofiin hin bulchu jedhama. Kanaaf obsaa taa'aa callisaatuma jedhanii dubbiinsaa tokkoffaa warri hin hoogganna jedhan jijjiirama haaromsa jedhanii haaromsa sana hin hoogganna warri jedhan waan haaromuu hin dandeenyedha haaromsuudhaaf tattaafataa jiru. Mee uumama OPDO irraa kaanu. OPDOon kun eenyu? Mee uumamuma ishee irraa mee haa kaanu? OPDO kana bari 1992 biyya turre baay'een keenya hin yaadannaa. Atis achi turte Dr. Kadiidha. Ani achin ture. Namni yeroo sana OPDOtti galu tokkoffaa jalqabuma uumamni isaanii booji'amtoota irraa dhalatani.
Dhaabni sun booji'amtoota irra dhalate. Warri miseensa OPDO ta'an obbolaan koo dhiifama akka naa godhan hin gaafadhaa garuu waan jiru ifatti walitti himuun irra jiraata. 1992 yeroo nu achi jiru namni OPDO keessa biroo OPDO keessatti mul'ate akka saree guchuu jedhameetu arrabsama ture. Outcast warra ta'an, warra hojii faa dhaban, warra barnoota hin qabne, warra lafa lixa dhaban, warra akkasiiti kan funaanamee itti nammaa ture. Dhugaadhaa deemsa keessa erga dhaabna adda bilisummaa Oromoo waltajjii sana keessaati erga baasanii booda Oromoonni warri dandeettii qaban, warri barnoota qaban, lafa dhaqan gaafa dhaban garanas ilaalanii bakka dhaqan dhabanii ogummaa isaaniitiin keessa bu'anii hojjechuudhaaf lixanii ta'uu danda'a. Garuu jarri kuni aangoo qabaachaa hin turre. Dhaqee maal ta'e dhaabni kun? Dhaabni kun dhaqee dhaaba malaammaltootaa, dhaaba korrapshinii, dhaaba waa dandeettii hin qabne. Mataadhaa amma miillaatti iddoo tokko miti barra. Mataadhaa amma miillaatti kan laaqame ta'e dhaabni kun. So amma gaa obbo Lammaanii fi Dr. Abiyyi faa isa kanadha haaromsinaa jedhanidha nama mataadhaa amma miillaatti vaayirasiin keessa lixee gaati ogeessa fayyaati sadarkaan atitti nama tokko fayyiftu jira sadarkaan immoo kroonik ta'ee fayyuu hin dandeenye jira. Jarri kun dhiifatama naafaa godhanii obbolaan koorri dhaaba kana fayyifnee haaromsinee akkas goonee achi hin geenya warri jedhanii dhiifatama naafaa godhanii dhaabni kun akka ilaalcha kootiitti fayyuu hin danda'u. Ani kanadha kanatti mul'atu karaa obbo Lammaa fi Dr. Abiyyi yoo fudhatte isaanittis galeera inni nama ibsu kuni. Gaafuma jalqaban ani isaan ittiin jalqaban waan nu gammachiisu hin turre sila obbolaan koo sila dubbataniiru Itoophiyaa suusnachi mootota durii nutti faarfachuu haasaa godhamu haasaa daqiiqaa 30 keessatti si'a 50 maqaa Itoophiyaa dha'uu kun hundumtuu akka isaan uummata Oromoo laphee keessaa hin qabne argisiisa. Jarri kun lamaan isaaniiyyuu isaan nuti warri haaromsa kana geggeessina jedhan mataan isaaniiyyuu jechaadha. Isa kana utuma beeknuti tarkaanfii isaan fudhatan tokkoffaa haaromsi kun yoo dhufe nu fayyada. Yoo akka isaan jedhanitti afaan isaanii baay'ee kan nama harkisu ture waa'ee tokkummaa Oromoo irratti, waa'ee guddinaa irratti Oromoon miidhamuu isaa himuu irratti wanta adda addaa irratti himaa turanii isa kanaan harkifamee namni tarkaanfii isaan fudhatan tokkotti immoo ijoollee keenya hiiksisuu warra hidhamanii turan hiiksisuu galatoomanii kireeditii nama dhoowwachuun hin ta'u. Kana ilaalee namni mee haa obsinuu fi mee haa dhaggeeffannu kan jedhu yoommoo dhuguma akka jedhan kanatti karaa nagaatiin transition of power yoo kan geggeessan ta'e karaa nagaayyuu tarii argachuu dandeenya kan jedhuuni dhaggeeffatamaa ture jechaadha. Amma akka amma ilaalamaa turutti tokkoffaa meerri gadi ba'anii dubbataan jiran amma na gaafattee turteeti. Callisuun kun maayin? Namni tudduwaa jiru callisuun maayin? Callisuun yommuu darbanii bakka biraa daawwachuudha dhaqaa jiru. Boodallee itti deebina ta'e hin beeku. Kuni baay'ee waan nama qaanessudha. Maaliif gadi ba'anii hin dubbatanii? I don't know. Isaaniin gaafadhu kuni uummanni Oromoo iyyuu kan inni gaafatu kanaa bari. Lammaffaa silaa obbo Sayyoon dubbateera. Har'a miti bari amma kan Wallaggaa kun itti dabalameeti dubbicha hammeesse malee yoo shoorti memorii qabaachuudhaa baanne ji'uma 2-3 dura nama miliyoona 700,000 700,000 ol kan ta'etu Somaaliin buqqistee meedaa keessatti gatamee namni gaafatu dhabee kara mootummaatiin wanti godhameef hin jiru maal isaa wal sobna. Uummanni biyya alaatii seessaas dhaqee waama tokkotti daddarbateera ta'e amma jarri suni bakka isaan jiran hin beekamu maal akka isaan ta'an hin beekamu namni iyyuu isaan irraanfatee si gala.
otoo inni kun immoo raawwatiin dura raawwatiin amma immoo inni wallaggaa kun kan gumus kun immoo dhufee waan nama suukanneessu kan jara kanaa immoo nama ajjeesuu irra darbanii reeffa gubuu ijoollee daa'ima waggaa 5 waggaa 6 xiyyaan keessa baasu nama kana akkasittiin ajjeesuu dhiisanii morma waan kana waan nama suukanneessu kun yeroo hojjetamu kanatti ta'ee jedhanii gadi ba'anii hin dubbatani. Miidiyaan isaanii afaan qabateera. Egaa uummanni kun Oromoo dhumata wangeerra jira jedhee callimadhee taa'ee aduu baay'ee nama gaddisiisa. Ani irratti mari'achuu dandeenya garuu furmaanni isaan harka yoo kana hin argamu yoo kana yeroo kanatti gargaaramanii furmaata atattamaa hin barbaadan yoo ta'e I think nuti akka isaan aangoorra turan barbaadna. Aangoorra turan yeroo siin jedhu akka silaa waadaa seenan sanatti akka raawwatan filannoo akka raawwachiisan. Isaan keessatti haaromanii baatanii akka ilaalcha kootiitti hin haaroman isaan yoo filannoon dhufee achirraa isaan xarage malee ani ilaalcha mataa kootiitti akka moosisaatti yoo na gaafattee OPDO'n ni haaromaa jettee yoo na fudhattee mataadha amma miillaatti yoo kuttee gatte malee waan haaramu miti. Yaada gumti mataan isaa OPDO duwwaa miti. Tole. Galatoomii nigaa yaada ilaalcha mataa keessaniiti. Mee Dr. Hundaasaa baalaansii haguun wammala mana hakimii tokkotti hoggaa nam tokko sarjarii gootu the benefit outweighs the risk jedhama. Waan tokko nam tokko hoggaa sarjariin godhamu riiskiin ni jira yeroo hunda hikimannaa keessallee waan tokko hoggaa fayyiftu. Amma gaa eega warri aangoorra jiran kun eega dhufanii waan gaarii waan hojjetan keessaa liistii isinii godha. Mana hidhaa keessaa nama baay'ee hiiksisaniiru. Akka durii namni torcharii ta'an jiru. Warra TPLF nam 2-3 haa ta'u 30 haa ta'u mana hidhaatti gochuu calqabaniiru. Akka gaariitti namni dubbachuu ni danda'a dur mana hidhaa kan si galchuu. Dhaabbileen Oromoo hundi an Oromoos kan Habashaas hundi biyyatti nagaadhaan galanii akka mormatan gochaa jiru. Kan immoo hin hojjenne amma yoonaa jedhamee uummanni Oromoo egaa the risk kan jedhamu jecha kamtu caalaa an jedhudha. Afaan Oromoo afaan federaalaas haa ta'u afaan Finfinnee ni ta'a jedhanii waadaa galaniiru hamma yoonaa oduun isaallee hin jiru. Oromoon du'uu fi ajjeefamuu amma yoonaa hin hafne itti baay'achaa deeme. Maaster pilaaniin hafeera jedhanii maaster pilaaniin immoo kan dur caala babal'achaa deemaa jira. Akkanumatti immoo uummanni baay'een kan ka'aa jiru sobaan wabootu waraana naannoo adda addaa waraana uummata ajjeesaa jiranii kanas rakkoo uummata irratti fidaa jiru. Kamtu caala amma kamigaa maalii fi amma gaa hammana hojjetaniiru amma namoonni hojjennee maal godhuutu irra jira amma kana booddee isaan amma uummanni kana caala akka isaanitti hin kaane. Waan amma yoonaa hojjeta sun gahaadha. Walumaanatti Dr. Moosisaanii egaa maatimaatiksii herrega barsiisaa inni waa'ee equationii nutti himuu hin danda'a. Ati kiisii keessa mirgaa keessa $100 baastee isa bitaa keessa ogalchitee isa bitaa keessa baastee isa mirgaa keessa ogalchitee bu'aan hin jiru. Akkas ta'uu mannaa wal faana'u warra si reebu, warra si arrabsu, warra si ajjeesu, warra mana dhaatti si guuru qabaachuu nu wayya. Warra nu hooksee nu gowwoomsee obbolaa koo, maaloo koo, fira koo jedhee asiin si dhungachaa duubaan cuubee sitti waraanu sitti diru mannaa jechuu kooti. Wanta damma lakkoofte kun hidhaa bu'uun irra hin turre namni keenya hiikamuunis hin lakkaawwamu. Maaliifin durumayyuu hidhaa bu'uun irra hin turre. Hidhaa kan buuses immoo TPLF qobaasaa miti. Walumaan basaasni isaanii poolis komishinariin jaruma kanaa security'n isaanii TPLF'n gubbaadha teesse malee wanti isheen qobaashii goote hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Walitti fiddee ijaartee ashkaroota horatte sana haala namni iddoo hundatti deemee nama ajjeesaa ture Oromiyaa keessatti TPLF hin turre. Kanaafuu nama ofii isaaniitti hidhanii deebisanii baasuun sun ani bu'aadha jedhee lakkaa'u. Anati na hiitee ona gadhiiftee I gained nothing. Waan inni an argadde hin jiru. In fact, memoriin sun na keessaa hin banne jecha. Hidhamuun narra hin turre durumayyuu.
Ani sheerii ta'uudhaaf waan gaarii hojjetan aadaan niwusii biyya sunii kan barame yoo garuma tokko yoo jibbite jibba duwwaa yoo jaalatti jaalaanuma soba walitti dabalame waan ifamu waan hojjetanis dhiphuun waan nurra jiru. Akkana miti dursa dubbiiti. Dursa dubbiiti maal hojiidha nama hidhan maal hojii nama lafaa fudhatan uummata lafaa fudhatan maal hojiidha iyyuu nama ajjeesan gaafiin Oromoo dursa dubbii immoo manadhaan nu galchaatii nu baasaa miti gaafiin Oromoo kana miti gaafiin kee obboleettii koo ajjeesaa miti gaafiin koo gaafiin obboleessa koo ajjeesaa miti daa'ima ji'a 5 wanniidhaan keessa baasaa miti gaafiin kee uummata keenya buqqisaatii deebisaa mochuma galchaa miti gaafiin Oromoo waan Oromoo waggaa 27 gaafate yookiin sana dura gaafate tokko hin deebi tokko Oromoon immoo kana argaa jira kanaaf ammaani kan na jebbisiisee naan waa'ee jara kanaa yaadu akka hoqqisuu na godhu beektaaf akka ol na jechisiisu narratiivii Abashaa sana seenaa Abashaa sana joonjii Abashaa sana keessaa bahuu dadhabuu isheeti hundi ishii kan biraa immoo state building biyya ijaaruu irratti mee yaadattu na dargii Daalkaachoo Mokonnin natti fakkaata fuudhanii prime ministerii godhanii warra militarii fuudhanii prime ministerii godhan iddaama naandoo du'ee natti fakkaata isa prime ministerii naa godhan namichi immoo faataa sixuun jechaa ture faataa maal abbaa keetti jedhanii xiyyitiin goban argitee ji'a 3 keessatti jecha maaliifin inni faataa kan gaafatu suuta jedhee imperial systemii sana deebisee feudal systemii sana deebifachuuf shakkaniidhaan jecha namni keenya ji'a 8 du'aa jira buqqaa jira kan jijjigaa fi yookiin miidhagaa yookiin immoo dirree dho'aa kana miti hundi Oromiyaa guutuutti kan hidhamaas ture kan ajjeefamaas ture kan hiikames kan lukti irraachites Oromiyaadhuma kanaafuu uummanni kun kan qabsaa'eef gaafiin inni gaafatu achi keessa tokko hin deebine riifoormiin inni jennu kun eega riifoormi yookiin fooyyessuu haaromsuu jechuun nama mana dhaati baasuu qofaan hin ga'a ta'e deebisanii immoo Finfinnee ammas immoo naftanyaarra safarsiisuudhaaf hin ta'a ta'e eenyutu gowwoomaa jira jara kanatu delusionii keessa mataan isaanii hojjetu jechuudha beerruzee mentally ill nama dhukkubsatetu master plaanii dhaabne irra jedhee deebisee master plaanii itti fufa otoo hojii isaanii argu ji'a 6 keessatti jechaadha kanaaf walumaa galatti these guys are full of denial waan hundumaa haalaa jiru dhugaadha waa'ee haalu hin beektu baabiluma keessa yoo dhaqxe bari waan inni appilii kana nyaatiin jennaani adami nyaate eenyu si dogoggorsiise jennaani tokkotti quba qabe adamanaatti eenyu ishiin sila hewaan immoo eenyu si dogoggorsiise jennaan bofa jette silaa bofti ofiisaatuun dubbatu akkamitti isa gaafattaa miti so uumaadhuma namaa keessaa it begins with denial gaafuma tokko ilmoon namaa waa tokko ani kana balleesseera jedhee fudhatee hin beeku malee baabilii keessatti sin arginaa kanaaf ijoolleen kun as keessatti sharrii kana keessatti uumamtee guddattee sharruma sana deebistee naa hojjettu har'a naa ikonomiin badee caccabee garagala wallaalan laali fooqiiwwan dheengada Finfinnee dhaqnee argine dheeraa sana yaadattu Tigrootatu ijaare Tigree 20 ijaare gaafa Tigreen baqattee Tigraayitti galte akkuma British Colonial Force durii Afrikaa irraa ari'amtee aayilaandii ishiitti deebitee galtu fooqiin dhaabbatee hafe sarkuleeshiniin ganzabaa birriin sunis hin hafe warri sila printi godhu warri sirbu warri jala deemee harka rukutuun dumtuu harka duwwaatti hafe amma deebisanii fooqii sana ijaaruudhaan ikonomii sana jump start gochuu nama gammachiisu achbarabbaruu sana keessa seenan ikonomii long term ta'e tokko ijaaruudhaaf indagana naftanyaa miliyoonii 52 nurratti fiduun barbaachisaa miti kanaafuu uummanni kun immoo gowwaa miti isa lixa Oromoo akkatti inni barumsa kenneefi jaarsaaf jaartiin daa'imaan kaanii barumsa kennaniifi galchan argitaniitu the lecture deserve ummata akkanatti bulchitu jedhaniitu barumsa kennaniifi gadhiisan sanayyuu irraanfatte torban keessatti kanaafu these are delusional people wanti isaan silaa ammaatti Oromoodha kennan not even one wanti nuti lakkaawachuu danda'u hin jiru dandeenyu hin jiru tokko Obbo Sayyoo mee isarratti kan dabaltu jira Dr. Numzasaan beektaa qabxii bareedduu kaasennulloo kofalchise odoo sanitti seene dura reefum tanaas batuttee jirtee yeroo baay'ee Dr. Kadiida maayii irratti ibsaa jirta
Yaanni asirra dabarfannu keessaafuu biyya keessa warri qaama mootummaa keessa jirani anaa fi dandaa isaa xiqqoo qubatti qabaa jirani nu wanni asirratti dubbannu of bakka buuneeti malee jarmee tokkollee bakka bu'ee otoo hin taane kan akka hubatamuu fedha namni. Dr. Andaasaan akka dhuunfaa isaatti an akka mataa kan kootti malee yaada jarmee asii miti. Namallee bakka buuneeti miti. Yaada Dr. Kadidaas miti. Yaada Dr. Kadidaas miti. Adeemmoo namoonni mahii matta miti guyyaa Ani seera miidiyaa maaliif kubaa laatamaa jira dhageenye. Kan adres godhuun barbaachisaa. Hayyee jijjii wanni qabxii lafa keessa Kadida baay'ee bareeda. Maaliif yeroon fi positive negative waan gaggaariis nama tokko hamtuu qofa dalageette dhagaa irratti naartu tasaan ta'e itti yaadee takkaafuu dogoggoraan ta'e waan gaarii inni hojjette gaariitti irraa fudhachuu qabda. Sani akkasumatti fudhannaaf. Haa ta'u garuu kan Dr. Andaasaan jee irraa fuunee waan ilaallu jijjiirama kana kireediita kan kenninuuf maaliif? Jijjiiramni odoonii fi isaan ka'anii mormii godhanii kuni wareegama kaffalanii isaanuma OPDO keessaa warra jiru Tigreen akka ijoollee Oromoo hiitutti qabdee hiite otoo rakkinni akkasii dhufee wareegama san kaffalanii isaan keessaa tokkoon isaanii hidhaatti seene dhiisa ajjeefamuu sila credibility hin kenninaaf. Afaan isaatiin kan nama gallakkisuu san yeroo kaafte yeroo takka Oromiyaa keessatti kan wayyaaneen hiitee miti. Kan bulchiinsa mootummaa Oromiyaa barreesse. Yeroo takka nam 16 hidhaa gallakkifnee jedha. Yeroo takka nama 3,750 gallakkifnee jedha. Yeroo takka nama 7,000 gallakkifnee jedha. Waliigala nama 26 ol Oromiyaa keessa gallakkifne. Eenyu kan hidhe? Ofumaaf hidhaa turan jecha. Sanuma deebisanii gadi lakkisan. Tigireetu hidhaa turee jedhani miti. Warra Tigireetu hidhaa turee hiikaa turee. Kan Oromiyaa keessatti gallakkifna jedhamu kuni kan Oromiyaa keessa gallakkifna jedhamu kan mootummaan Oromiyaa gallakkifte kan Tigireen hiitee miti. Kan mana hidhaa federaalaa keessa hin jirre. Hidhaa waan jedhanii fi dhugaa Oggus Paawuriin qabanii hin sodaatu. Ayyee san akkasumatti haa fudhannuufi. Lammaffaa. Jijjiiramni isaan fidan survival jedhanii jireenyaa fi EPRDF akka paartiidhaatti jiraachuudhaaf tokko. Lammaffaa Itoophiyaa san jiraachisuudhaaf jijjiiramni kun dirqama. Harka alaatiittu sadaffaan keessa dhufe mootummaa Ameerikaadha. Kan dirree baate Itoophiyaa jiraachisuudhaaf Tigiroonni aangoo gallakkiftanii maqaa yaamanii Yamaamotoon dubbatee jira dirree bahee Abiyyi tahuu qabaa jedhee akkasiin bifa jijjiiramne. Amma jijjiirama hoggaa jedhan namni jijjiirama fiduudhaaf deemu dura if jijjiira. Mee paartii EPRDF jiran afran keessatti kan jijjiirama of keessatti fide kan. Paartiin Amaaraatii fi paartiin Oromoodha maqaa jijjiirratan. Jarri kan maqumaa tasuma maqaan jijjiirran. Namoonni isaan bakka aangoorra jiran kanuma kaleessaasan. Manguddoo retirement sooroma malee akkuma jirutti jira. Caasaan manguddoo sanii akkuma jirutti jirti. Gajjallaa gadi buutee warrootuma kaleessa Oromoo fixaa hiisisaa ajjeesisaa tureetu jira. Kanuma sila jijjiirama jedhamu kana deebi'ee ifiifuu fashalchiisuu deemuutu walitti ta'anii. Sagantaan siyaasaa EPRDF tallafa kaatee biyya san kuffiftee uummatallee gaagama hammana keessaan hin jiranneettee sirna diktaatarshippiidhaa san biyya san keessatti uumte. Sirna abbaa irrummaadhaa habaqaaltee karaa banteef ammallee deebisanii haara yoomsan.
revolutionary democracy takkaafu abiyuutaa democracy kan jedhaniin san deebisanii haaromsan. Egaa jijjiiramni eessarra afaan hin dubbatteef jijjiiramni hin dhufu. Dhugaadha. Yeroo duraatiif Dr. Abiy gadi bahee balleessine harka murre miila murre nama cafayne heerri akkanaa biyya keessa keenya hin jiru yommuu jedhu dirima credit maaliif seenaa biyyattii san keessatti namni hoogganaan biyyaa tokko gabbahee kan badii balleessina jedhee hin jiru seenaa biyyattii. Jaalateetu sayyoona. Jaalatee miti. I understand. Naaf galasan. Ammoo akkas jechuun isaa seenaa biyyattii san keessatti waan hin jirre innaanii fi gabbahee akkasitti amanu yeroo duraatiif waan ta'eef jecha ummanni Oromooti qullaa miti ummanni biyyaa guutuun bifa miidhagaan simate. Amma maayirratti kaniin as jiru fagoollee isaan oofuuf hin jiraatu. Namni biyya kanattis ta'e sirna dimookiraasii keessattis ta'e sirnuma fedha keessatti beezii isa barbaachisa. Bu'uura jaldaaba isaa kan irraa ka'u, kan irratti irkatu, kan duuda isaaf ta'u, kan lafee duudaa ta'uuf isa barbaachisa. Siyaasaa fedha keessatti, biyya fedha keessatti. Ripablikaaniin mas beezii qabdi. Warri gama kibbaa Dr. Moosisaan ni beeka. Alabamaadha. Biyya Ripablikaanii right to wing. North East warri jiran Dimokiraatii. Hundi isaanii beezii isaatiif dalaga. Biyyoota feete keessa yoo deemtes akkasi. Ammaan tana ijoolloon keenya kun manaaba Itoophiyaadhaa tan namuu lafaa ka'ee fudhatee waliin jiraatu argachuuf hin jiraatan. Maaliif? Waa lamaati. Takka seenaa addunyaa keessatti kan bara 1000 if duuba deebinee yoo ilaalle gaaffiin lafaa kaatee ilmi namaa itti du'ee dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti awwaalamtee haati ilmatti awwaallattee abbaan intalatti awwaallatte intura malee hin hafu. Kun jala harree qabuu qaba. Abaa'oon feeteefi miti. Abaa'oolleen osoo niif fedhuu bate humniti arraan tana lafaa kaate. Eenyu? Ijoolloota lammaa waliin guddatan. Ijoollee lammaan guddise. Ijoollee Abiyyi wajji guddatan. Daa'imman kaleessa isaan barsiisaa turaniitu arra ka'ee mormaa ni jira bara. Eenyu kan mormaa ni jiru? Trendii ilaaluu qaban. Garam adeemaa jiru. Eessarraa kaaneet arra as geenye waan jedhan yoo hin laalle they are for a losing cause. Namni if duba deebi'anii gaafa hamtuun dhufte namni ganda ofiitti baqata. Ganda ofii hoggaan jedhu gosa osoo hin tahin eenyummaa fi dubbee kaniin reefu jedhan. Dubbeen isaanii Oromoo ta'uu qabdi. Habashaan haga feete jaallattus. Haga feete isaanitti harka kennitus. Haga waan barbaadan sirraa harkatan malee sanbooda boruus hin beekan. Kun lammaadhaaf hojjechuu danda'a malee Abiyyiif akkasitti yaaduu dandeenya. Biyya Itoophiyaa sunni bulchaa eega jedhamee. Mees ammaan tana ka biyya bulchisaa sanii amma yeroo dheeraa irraa fudhachuu hin fedhu. Yeroo kamiif. Tole, Dr. Moosisaa gaama isaan akkanatti ibsaniiru waan irratti dabaltu gaaffii isatti aansuman gaaffaa waan irratti dabaltu jira. Wantani irratti dabalu yoo jiraate kan amma sayyoon dubbate kana dura beezii kee jabeeffachuu qabda. Jara kana eenyu kan naqatee meeshumaa wal qabsiisitan isan dhuma irratti isa gaaffis dabale. Amma Dr. Lammaa akkasitti gaafachuun mirga keenya dogoggora guddaa gochaa jira hundi keenya yoo hin beeknudha. Uummannis gaafachaa jira. Abiyyiin immoo beezii kee Oromootti deebi'ee jechuu dandeenya jechuudha. Itti gaafatamummaa qaba naannoo hunda bulchuudhaaf. Garuu atteenshinii kennaan jiru naannoo Oromiyaatiif innis yoo ta'e. Garuu itti gaafatamummaa guddaanii naannoo Oromiyaa bulchu sun miti mootummaa Oromiyaa bulchu. Laali ani kanin siin jedhe Lammaanis ta'e Abiyyis ta'e Abiyyiin kan
yoo jaallates jibbes kan inni dhufe Oromoo irraati. Oromoo bakka bu'eeti kan inni bakka sana jiru. Durataa OPDO'ti miti. Amma biyya nu keessa jiru kana keessatti yoo fudhattee pirezidaantiin yookaan riippaabilikaanidha yookaan dimokiraatiidha. Yoomiyyuu yeroo hundumaa beezii isaanii gadi lakkisan. Beezii isaanii irraa ka'aniitu bal'isaa deemu. Ilaalcha isaanii immoo gadi lakkisan. Waan itti amanan sana gadi lakkisan. Dhugaadha biyyattii hundumaadhaaf hojjetu. Siigala amma fakkeenyaaf Tiraampiin yoo fudhattee yeroo hundumaa beezii isaa irrattidha inni pileey godhu. Beezii isaa saatisfaayi godheetu achirraa ka'ee immoo bal'ifata. Warri kaanillee akkasuma warri dimokiraatii illee. Abiyyiin isoo fudhattee jettee amma inni he is in delusion. Yeroo baay'ee dhiifama yooni namoota dallansiisee yeroo baay'ee inni nuti maaliif Oromiyaa duwwaatti nu kuttu nuti Itoophiyaa irrayyuu daballee gaanfa Afrikaa iyyuu hin keenya addunyaadhaafuu hin keenya. This is all delusional. Siigala jalqaba lafa itti gaafatamatti fudhatte sana isa qulqulleeffachuu qabda. Sanatti immoo sensitiivii ta'uu qabda. Amma fakkeenyaaf otoo uummanni dhumaa jiru inni biyya biraa dhaqee daawwachuu qaba. Biyya meeqarra deebi'ee daawwateera. Si'a meeqadha Oromiyaa kan inni deemee daawwate. Lafa uummanni meeqa miliyoonaan buqqa'u kana bakka kamii kan inni dhaqee daawwate. Yeroo kamiin kan inni gadi ba'ee dubbate. Maal sababa Oromiyaa keessaa dhalateef inni ani Oromoo keessaa waan dhaladhee fi rakkoo Oromoo yoon dubbadhee amma immoo akkas naan jedhu jedhee namni na dubbata. Hin ta'u waan akkasii ija wal qixaan ilaaluu danda'utu irra jiraata uummata biyyattii. Amma ani isaan irraa argaa jirru Oromoo irraa baqachaa warra kaan irratti maxxanuudha kan isaanii filatanii jiran. Kun gonkumaa sirrii miti. Dhugaadhaa Abiyyiin yoo fudhannee inni guutummaa Itoophiyaadhaaf kan inni bushu uummata kanaa cunqursu haamiidhu jechuu keenyaa miti. Amma kan isaan irraa eegnu kan darbeera. Kan isaan irraa eegnu jijjiirama kana uummanni Oromoos ni fedha. Maaliif fedha beektaa? Jijjiirama kana booda ifatti baanaa jedheetu filannootu geggeeffamaa. Paartiin amma aangoorra jiru kun inni tortore kun paartiin kuniin jijjiirameetu gaarii ta'eetu jireenya gaarii nuuf fida kan jedhu Oromoon jira natti hin fakkaatan. Ani gama kootiin inni ilaalu Oromoon sababni inni isaan deggeruuf filannoo nuuf fidaadha. Filannoo nuuf fideetu jarri kun immoo irraa buusnaadha. Isa kana immoo qulqullummaadhaan hojjetudha. Isa kana qulqullummaadhaan hojjetan leegasii isaaniillee keessumaa leegasiin Abiyyi baay'ee uummata Oromoo biratti illee jaallatamaa ta'etu hafa yoo kana godhe. Yoo kana gochuu danda'e. Even Lammaan illee aangoo sana maan harkaa baati jedhee yaaduurraa yookaan immoo uummanni Oromoo yoo abaluun deggere akkasan ta'a ijoollee akkas ta'a nu aangoo gad lakkisna jedhee temporary kanuma yeroodhaaf aangoo qabate sana yaaduurraa egeree beyond filannoo kana booda. Sigala. Laali amma isaan xaaranii illee kufuu danda'u beeki. Amma inni isaan amma deeman kun otuma filannoo sana illee qaqqabiin jeequmsatti isaan geessuu danda'a. Kan ammoo argaa jiru isaan. Sigala. Mi filannichuma iyyuu qaqqabiin hafuu dandeenya. Akka amma isaan amma deeman kanatti filannoo sana iyyuu qaqqabiin hafna and they will have their legacy completely legacy'n isaanii irraa bada jechaadha. Kanaaf amma isaan irraati uummanni Oromoo kan inni irraa eegu. Jijjiirama kanarraati akka isaan jedhan sanatti jijjiiramni kun yoo geggeeffame uummata Oromoo dantaan uummata Oromoo sin eegamaa dantaan uummatoota biyyattii guutuu sin eegama jedhee amanaan. Namni baay'ees amantii kanarratti gatee jira. Qulqullummaadhaan yoo geggeessan. Akkuma durii sana daamaa taphanna geemii taphanna isin shuma baran sana suma TPLF irraa baran sana amma sisuma dha replicate goonee itti fufna yoo jedhani kun ammayyuu mallattoo isaa argaa jirra. Jeequmsatti kan inni anu deemaa jirru isa kanatti immoo nama yaaddeessa. Inni kun immoo isaaniifis gaarii miti, uummata Oromoofis gaarii miti, eenyuufillee gaarii miti.
kanaan kan natti mul'atu. Tole galatoomi sumatti hin deebi'ame maaster pilaaniin hafeera. Hin hafne. Ani naanneen ilaalaa ture naannoo Finfinnee ija kootiin atis argiteetta ta'a. Amma maaliif hin hafne jettee yaadda yoo hin hafne gabaabsi. Well, yeroo ammaa lafa kennuu itti fufanii jiru isa jedhu ani odeeffannoon ani qabutti ammayyuu akka itti fufaa jiranidha. Isa kana irratti keerfulii ta'uun irra jira. Maaliif daataadha wanti kun kan inni gaafatu malee abal akkas jedhee darba darbaa isa dhagaa miti. Garuu erga hafeera jedhame fakkeenyaaf naannoo adda addaatti sadaqanii mana ijaaran kana ummata sanaaf solutionii kennaniiru amma ammaatti. Wanti solutionii suni amma ummata buqqee sanaaf solutionii amma hin argatinitti ani uumaa kanaan bisnii irraa jedhanii wanti isaanii labsanis hin jiru. Inumaayyuu akka itti fufuudha mallattoon isaa kan argisiisu. Galatoomi. Obbo Sayyoo, mee naannoo Dirra Dawaatti hin si gaafa waa'ee maaster pilaanii kana. Yeroo darbe yeroo baay'ee uummanni naannoo Dirra Dawaa kan dur caala buqqa'aa jira, mana isaarraa ka'aa jira. Naannoon Dirra Dawaa isa dur caala bal'achaa jirti jedhu. Maaster pilaaniin naannoo Dirra Dawaatti amma hojiirra oolaa jira. Dhibbatti hojiirra oolaa jira. Kan Finfinnees itti dabaluu dandeessa barbaadan Dirra Dawaa dubbata. Maaliif kan Dirra Dawaadha fi kan Finfinneedha lachuutu sagantaa Tigrootaan lafa kaayyamte. Naannoo Dirra Dawaadha akka jirutti Oromoo harkaa baasanii lafa Somaalee godhuudhaaf sagantaan lafa kaayyamte shaffisaan itti fufaa jirti. Yeroo duraatiif magaalaa Dirra Dawaa keessatti Oromoon Somaaleen lakkoofsaan Oromoo bira dabarte. Yeroo gabaabaa keessatti magaalaa Oromiyaadhaa tan beekamte. Santu har'a akkamiin dura magaalaa federaalaa jedhaniiti Oromiyaa harkaa baasan namoonni beekaasanii seenaa si ibsuun gaarii miti. San booda bulchiinsa arba hayaa jedhaniiti persentii 40 Oromoo persentiin 40 Somaalee persentiin 20 federaala aangoo akkasitti adda qooddatan. Otuu deemiitti kan Oromoodhaa tokko fi lama gad deebi warri bulchu. Amma yeroo Oromoon biyya bulchite jedhan keessatti magaalaa Dirree Dawaadhaa Oromoon nam tokko bulchiinsa keessaa hin qabdu. Somaalonni kan ammaan tana falmatanii alaabaa Somaalee mana hundarratti karaa hundarratti dibaa jiran. Maal gochaa jiran? Ati Jibuutii irraa, Somaa Hargeysaa irraa, bakka feetee dhufe sa'a 24 keessatti IDC kenna. As magaalaa Torontoo keessatti wal gurmeessaa tura. Openly namni achirraa dhufee fi babal'ifachuu qabnaa lafa teenyaa fudhachuu qabnaa koottaa warri maallaqa qabdan lafa isinii kenninaa invest godhaa jedhaniini waamaa tura. Ammallee itti jiranii sa'a 24 keessatti ID kennanii fi akkasitti Somaaleen olaantummaa argattee hardhaan tana Oromoon achi keessaa akka jiraata lammadaa tokko second class citizen kan jedhaniin nama waggaa feeteef irraa ariidhaaf qophiidha akkasi jiraatti Oromoon hardhaan tana Dirree Dawaa keessatti. Kan Finfinneetti as deebina. Master planiin Tigrootaa maal ture? Concentration qabeenya biyyattiidha efa Finfinnee federaala harka galfatte booda sagantaan itti aanu investmentii kan jedhamu mana ijaarumsa kan jedhamu warshaalee jedhamu kan alaa dhufu mara isaa akka jirutti naannawa Finfinnee sanitti walitti kuusu. Andan gaafa naannoo Finfinnee sanii walitti cinqamee concentrated ta'e waan xiqqaatteef jecha lafa magaalaa irraa ala baanii confiscate walitti qotee bulaa keenya irraa saaman babal'isu. San irra kaatee egaa ijoolleen keenya dilli san dhumtee irra jijjiirama kana finne. Amma otoonii fi kana beekanii hoggaanii fi investmentii jedhanii arraas warra biyya alaa kan kaleessa corruptiona keessa naqanii
afaan callisiisan. Marti arrat ganda diasporaa jedhanii Hadaamaa deetta, Dirree Dawaa deetta, Finfinnee deetta, Shaashamannee deetta, Asallaa deetta, magaalota adda mara keessa yeroo itti ganda diasporaa jedhanii kun hundi maal? Corruption. Afaan ittiin cufuudhaa fi kana hunda godhan. Amma inni isaa kan callisiisan booda ammaan tana ijoolloonni keenya hoggaanii fi maaster pilaanii kana hundee isaanii kan hubatan maaliif ammallee investmentiidhaaf waan dhufu hunda naannoo Finfinnee sanitti walitti qaban. Gobba eenyuuf dhiisan? Eenyu haa guddisu yoo investmentiin akka jirutti naannoo Finfinneetti gobba akkamii guddatti? Naqamteen akkamitti guddatti? Wallagga akkamitti guddatti? Arsiin Harargeen akkamitti guddatti? Yoonii fi qabeenya dhufu mara achuma keessatti walitti haa qabnu kan jettu taate for sure dachiin qaaliidha. Dakkii xiqqoo tokko argatte miliyoona baay'ee gurguratta. Everybody is after that. Kanaaf ammas wanni deemaa jiru master plaanii tan hojiirra oolchaa jiran malee Oromiyaa guutuu yaadaa hin jiran. Galatoomi. Dr. Rundaasaa master plaaniin hafeera yoo hafuu baate maaliif hime keessattuu naannoo Finfinnee irratti? Duratti tuqeen ture master plaaniin hin hafne hafuus hin danda'u. Maali? Narviinumti akkam innillee boleessi tuttuqe sayyoon ibse narviini dinagdee biyya Itoophiyaa jedhanii Finfinnee. Idda jarri 20-40 Tigreen isla biliyooniidhaan horii sarkuleet godhan sana mana dhaaseenanii yookiin biyya ofitti deebi'anii hin dhaabbate. Akkuma Zimbaaweetti ilaali. Zimbaaweeen innaa British turte magaala bareedduu turte. London caala. Gaafa British dhiistee uummanni Zimbaawe bilisoome qabeenyas horiis beekumsas fudhatanii walitti galan. Londonitti deebi'an warri British. Tigree akkanatti ilaali jechaadha. Amma Abiyyi faa pressurii baay'ee durra jira. Dhiibbaa guddaatu irra jira. Dhiibbaanni tokko kan uummanni keenya irraa eegu. Dhiibbaanni tokko warra piti burshaa Habashaa kanaan dura horii horatte. Dhiibbaanni kan biraa warra weestii achisaan kaa'e. Dhiibbaanni arfaffaa immoo karaa mana amantee dhaqanii gurratti guyyaa guyyaan sirban. Humanist. Nama gaariidhaati, nama waaqaati maaloo jedhanii kan ittiin tollessan. Dhiibbaanni shanaffaa immoo haadha manaa siree wajjin keessa ciiftu. Dhiibbaanni ja'affaa immoo aadaa itti cuuphaman sana kan Itoophiyaan ittiin leenjifte. So dhiibbaa kumaatamatu irra jira. Garuu egaa dhiibbaan akkasii kan jiru isa kamtuyyuu mo'atee ba'a. Pressurii isa kamtuyyuu dhoosa wanna kana kan jedhu kan Oromoo sana. Waa tokko akka fakkiitti fudhannu. Chaayinaa fi US amma nuti keessa jirru aniifatti keessa jirru pressurii wal irratti dhiibbaa wal irratti oofaa jiru. Amaanni trade war. Trade war wanni nigdii kana irratti qaraxan sirraa fuudha jedheetu Trump Chaayinaa hudhee qabe. Sidibaa Chaayinaa keessatti warri paartiitti dhiyeenya qabu hin aara Trumpitti aara. Maaliifin mootummaa keenya akkana godhe jedhanii balaaleffatu jechaadha Trump. Garuu warri biyya sana bu'aan Chaayinaan hanna dhiiftee sobaan dinagdee daldaluu dhiiftee addunyaa wajjin trade unionitti galtee karuma seera qabeessaan hojjechuu qabdi warri jedhan intellectual warri ta'anii ilmaan Chaayinaa pressurii Trump irraan ga'u Chaayinaa irraan ga'u hin jaalatu. Maaliifin dubbatanii mootummaa sana jijjiiruu hin danda'anii pressuriin alaannaatti dhufu hin gammadu jechaadha. Warri biyyaa yaadu long term jechuudha. Keenyallee yoo fudhattee ilaalte dhiibbaan Oromoon warra amma aangootti ol baate kana irraan gahaa jiru waggaa 20 irraa, waggaa 100 irraa, waggaa 200 irraa uummanni bilisa ta'ee jiraachuu qaba. Seeraaf heera irratti hundaa'ee jiraachuu qaba. Hunduu bilisoomuu qaba, including Habasha, including Tigray. Bilisoomuu qabaadha dhiibbaan Oromoo. Kanaaf inni Oromoon jedhu sun maa inni isini nama tokko muudanii naqamteetti hin ergina. Anaaf amma ta'u na muudanii asumaaf iddoon jiraadhu na fuudhanii naqamteetti na erganii hojjaanan hojjechuu danda'u xiqqaa. Maali yoo jettee uummata sana wajjin jiraadhee rakkoosaa fi aariisaa fi waan qabanii fi waan hin qabne beekuun na rakkisana. Garuu namuma achi jiru sana uummanni harka baasee filatee
kuno waagaaritu iyyuu nu wajjiniin mana dhaasseene isatu bahe isatu beeka keessaa bu'aa fi baay'ee kana isa filanna jedhee mirga san argachuu akka danda'u kana Oromoon dhiibbaan kan irraan ga'u. So walumaa galatti maa inni amma deemee garamitti oppidiyoon deemti yoo naan jettu oppidiyoo jechuun egaa Abiyyis hin dabalata maaliif isaanuma tol baasee miti arreenjimentii sanaan ol bahe. Akka Arab Spring movementii Arab Spring yaadattu Tuniziyaatti ka'e. Amma waan Tuniziyaa dhagaa'u hin jirru garuu kan Egypt sirriitti beekna. Democratically namni bahee namicha Mohammed jedhan filate. Mohammed Morsi. Morsi filate. Har'a garuu qaxxaamuraan militariin dhuftee Sisi Al-Sisi namni jedhan kun fuudhee namichuma silaa uummanni filate mana kaa'anii Al-Sisiin taa'ee uummatatti baacaa jira jechaadha. Ijoolleen keenya kun aangoorra jiranis qaxxaamurumaanitti seenaniitu abbaa aangoo ta'an. Akka Egypt nu godhaa jiru jechaadha. Kanaaf uummanni keenya kan kaka'u. Akka Egypt taanee hafnamoo inni na kan jedhu suni hin taanu. Maaliifin haala har'aatu duratti tuttuqxee Tambootti, Najjootti, eessatti naqamteetti ka'u. Darbee bahaa fi kaabaaf kibbatti ka'u kana itti fufan jabaata malee duubatti hin deebi'u. Akka Egypt magaala tokko qofatti keessa jiraatu namni keenya. Iddoo bal'aa keessa jiraata. Of danda'ee jiraata. Lafa qaba. Kanaaf ijoolleen kuni delusionii keessa jiran, joonjii keessa jiran, dhiibbaawwan pireesharii karaa Westinii fi mannamantee fi haadha manaanii fi Habashaan fuutee aadaa sana keessa cuuftee irraan geessu asiif achi lallaaqamuu sana dhiisanii dhiibbaan Oromoo bulee oolee jara kana injilbeeffachiisa. Gaaf sana saree ta'u, gaaf sana iyyuu salphatu. Ani kanaan dura TV kana irratti dedeebee kan hin jechaa ture. Dhugaadha warra gumuus kana dhaabuu hin dandeenye humna hin qabanii. Amma armiin ijoolleen dhaqxee dhumte sun har'a kaleessa argitaniittu ijoollee dargaggoo Oromootti makamaniitu jechuudha poolisiin Oromoo. Yookiin rasaasa xiyyitii nuu kenna. Innumna isatti. Hundaafuu walumaa galatti there is a huge pressure but keef gochaa kan jiran pressurii Oromoodhaaf otoo hin ta'in isa cinaatti qabanii pressurii dhiibbaa jechuu godhi pressure ennaan jiru. Pressurii Habashaan irraan geessutti cillaafkachaa jiru kuni badiisaan. Isa dhiisii kantiibaan Finfinneellee har'a dallaalaa Guraagee walitti qabeetu iyyuu qotee bulaa Oromoo jedhee dallaalaa Guraagee walitti qabee jiddu taa'ee naasa'u. Jarri kun hin maraatan hin ajjechiise. Akkamitti Guraageen kophee gurguraa ture tokko qotee bulaa Oromoo ta'ee walgahii keessa ta'a. Tole hin dhufna. Ani itti dabaltu jira Dr. Moosisaa waa'ee maaster pilaanii Finfinnee kan. Ingaa. Tole. Egaa meeshumaan wal qabsiiseen amma Dr. Hundaasu sitti hin deebi'a. Amma ilaagaa amma naannoo Finfinneetti Oromiyaa Liyyuu Zoon iddoo jedhamu sunitti fooqii dhedheeraan ijaarameeti nama 23 amma 52tti itti galaa jedhamee ture. Isa keessaa amma jedhamu Oromoon qotee bulaan irraa ka'e suni deebi'ee lafa sun mana sunitti galuu miti. Kireeffachuu yookiin bitachuudhaaf illee mirgi hin kennamneefii jedhama. Mirgi bitachuudhaaf warri qarshii qaban lafa isaarraa ka'eeti hin kennamneefii jedhama. Isa immoo kana deebi'ee dhaqee an dubbisaa jiru Taakkalee Uumaati kantiibaa. Taakkaleen yoo maaster pilaaniin 2015-2016 sun itti fufee lafti liyyuu Oromiyaa zooniin sun Finfinnee jala yoo taate malee Taakkalee Uumaan isa poortii nan godha. Like him. An jaaladhas. Personaalii jechuu koote waan hojjetus waan tokko olola waan baay'ee irratti waan oofaniif karaa sun gargaaruun nurra jira. Garuu maaltu isa gashee otoo mootummaan Oromiyaa jiru liyyuu Oromiyaa zoonii sun keessatti Taakkalee Uumaa maaltu isa gashee waa'ee lafaa sun keessatti dubbachuu danda'amoo moo otoo nuti hin beekiin Oromiyaa liyyuu zooniin sun naannoo Finfinnee jalatti galte. Haaw uummanni Oromoo sun lafti Oromoo suni deebi'ee Oromoodhumaaf kennamuutu irra jira. Isas walii qabsiiftee tanan sitti dubbachuu barbaadu hundi keessan deebiftu kan. Aktiivistiin Oromoota kanaan dura keessattuu amma OMN qabsoo Oromoon hojjete keessatti gahee guddaa godhaniiru. Jawaaris dabalatee jechaadha. Achirratti warra TV OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti warri huggus yeroo baay'ee as bahanii qabsoo Oromoo rakkoo Oromoo dubbatan suni amma mul'achaan jirani.
isaan hunda isaarrallee Jawaarnaa wayyaa xinnoolee gidduu kana gadi bahee dubbachuu qabe. Garuu jarri kuni Oromoodhaaf eega qabsaa'anii har'a eessa dhaqanii lafti silaa fudhatamaa jira. Tuulamni lafarraa ka'aa jira. Duguugamaa jira isa sun caala. Eessa dhaqan immoo kan qabsaa'anii eega akkas ta'e Tigiroota kanaan dura waggaa TPLF'n paaworiirra jiru sun lafti tola kennamuuf waan barbaadan fudhatanii baankii irraa biddira malee fudhatan suni waggaa mootummaa sun gargaaranii maaf isaaniin komannan ta'u. Eega nuti hundi warri qabsoofne jennee amma biyyatti galanii aangoon kennameefi waan tokko kennameefi callisanii horma warra Tigree sun akkamitti komachuu dandeenya. In fact, gaafiin kee nostalgic na taasisaa jira. Nostalgia Tigree fani qabu nurratti uumaa jira. Nostalgic jechuun probably hawwii jarra akka deebi'an hawwisiisaa jira. Maali yoo jette akka gaabbuu jechaadha wal. Gaabbuu jechuudha suusiinuma isaan dubbatan sanatti ani Tigree yunaa wayyaa kan jedhu tokkotti na deebisaa jira. Maali yoo jette yaadatta land deals namicha Karaturi jedhan tokkotu iyyuu presentationii dhiyeessa gara lixa Oromiyaatti lafa fudhate. Lafti suni almost biyya tokko Ingilizii fi Scotland walitti dabalatee gahaa jira. Ummata ari'ateetu achi dhaabbatee they just gave it to me. It's a great deal jedha. Maanni horii kan jarri egaa lafa gurgurtu galmeessaa turte doolarii tokko per acre doolarii tokkoo fi sumuuniidhaan sinii gurgurree jira. Hoo xiqqaate kuma tokkotti illee gurguruun isaanii noollee isa kaan kickback waan jedhaniin biyya alaa akkaawuntii jaraa keessa kaa'uuf jechaadha. As deebi'aati immoo yaadattu taanaan privatization innaa faaktarii gurguran. Amma fakkeenya bishaan Amboo, hoteela Amboo Itoophiyaa hotel kan jedhan yookiin immoo hoteela gurguddoo innaa gurguran maal godhan? Ati otoo horii qabaattee birriidhaan naggaadeen biyya keessa jiru horii qabaatee anatu bitaa kunooti horiin sin barbaadan oo barbaadan abba caalbaasii eenyu wajjinuun dheessannaan uummanni biyya keessa jiru jedhu lakki jedhaniitu nama Jarmanii dhufe yookiin faranjii South Africa irraa dhufe tokkotti gurguruu jechaadha. Maaliif? Harbi karansii barbaadaa turan. Doolariidhaan gurguruu barbaadan. Har'a qotee bulaan tokko dhufeetu karaa haqa ta'een vaaliyuu duranarraa lafa sana naa kennitan sanaanan deebisee bita ejaa jedhuuf lafa tokko mileenii tokkotti itti gurguruun danda'an qotee bulaanis hin qabu. Inni yoo qabaate 100 faa qabata. Loon gurguree iyyuu yoo danda'e. Kanaaf isatti gurguruun viability hin qabu ijoollee kanaaf horii saammachuudhaaf. Kanaaf isaanitti gurguruu diduun bu'aa isaanii miti. Karaa biraa immoo ija banattanii ilaaluun kan sinirra jiru. Amma Finfinnee keessa hundi keessan deemtaniitu. Kolfee kaasiitii goofaa eessa Awwaaree keessa hunda deema amma gullallee kana hunda naannoo Finfinnee Shiroo Meedaa ugaye. Manni hundi kan mootummaati kan qabaleeti kan qorqorroon irratti jijjige kan lafti jira. Uummata sana achi fudhanii lafa Oromootti baadiyyaatti geessu mannaa achumatti otoo lafuma sana manuma kan qabalee jiru sana kiraabeetochiin qabatee jiru sana jigsanii osii ol ijaaranii bishaan galchanii fi pollushiniin hin uumamu, transportationiin daandiin 50 kiiloomeetirii tokko baasuun hin barbaachisu. Achumatti namni hafee expansioniinis hin jiraatu. Namni sin buqqa'u ture. Kan barbaadame maalinni isaanii namaaf mana ijaaruu otoo hin ta'in nama buqqisanii achi darbatanii lafa sana gurgurachuudha. Nama alaa humna alaa dhufutti warra amma daasporaa jedhanitti gurgurachuudha. Kanaaf warri aangoorra jiru uummataaf miti. Uummataaf filamee uummanni filee Abiyyi naa ta'a jedhee harka baasee Lammaan naa ta'a jedhee harka baasee miti. Sistamii sana keessa dhufaniitu achi ta'an ijoolleen kun. Wayyaaneetu iyyuu qaxare dura dubbachaa turre. Waanuma EPRDF jedhamtu hundaa fi itti dabalata ishii hundumaa yoo ilaalte jaratu yes warra jettu funaanee akka duratti Dr. Moosisaan jedhe qe'ee hundarraa barbaadee keessaa'uu sanyii ishii qoratee gimmaasha Oromoo kan ta'e yookiin immoo 3/4 waan ta'e tokko funaananii achi galchan kiraateriyaadhaan. Kanaaf hundi amma ijoolleen ammatti maqaa dhodhooftu kun gartokkeen aangoodhaan callisuu danda'u. Warri ODF amma dhaqanii makamanis kana argu. Kanaaf amma isaan akkamitti even bu'aan isaanii ijoollee kana maaneej godhu, sistamii sana maaneej gochuudhaaf itti hirkatan. So inni kan
laayisansii caatii baafatee already biliyoonarii ta'uuf deema maqaa Oromootiin jechaadha. Oromoof miti Oromoodhaaf. Inni akka ODF immoo oduu hiriyoota isaanii amma fakkeenya Bayyaana Soobaa yookiin Leencoo Baatee yoo fudhatte dhiyoo kana miseensa ABO turan. Har'a ABO keessa dhufanii taa'anii wajjin aannan bishaan dhuganii shaayii fi buna dhuganii haasa'anii waa tokko walitti araarsuu yookiin immoo abaluu akkana jedhee jedhanii biriijii ta'uu danda'u. Keessa immoo konfliktii adda bilisummaa Oromoo keessattuu uumuu danda'u, nama waliin rukuchisuu danda'u. So sarviisii kennan qabu amma warra aangoorra jiru. So warri dangabaabsaa warri aangoorra jirtu kun wanti ishiin barbaaddu maalinni maaneej gochuu barbaadu. Eenyunan eenyu cabsaa, eenyunan eenyu kuffisaa, akkamittan achirratti hafa kan jedhu sana pre-calculate gochaa ijaa jiraniif otoo filannoo birayyuu hin gahin amma danda'etti nama waliin dhoofsisanii jaarmaa hamma jiru keessaayyuu ABO kana laaffisanii alaayyis humnaan laaffisanii keessaayyis wal lolchiisanii walitti naqanii iddoo 4-5tti muranii isaan achirratti hafanii walakkaatti winner ta'uu barbaadu jechaadha. Kanaaf immoo muuxannoo guddaa qabu. OPDO waan ni jedhamu kan qaxxaamuraanitti seente even ABO warra author wanni ta'e founderii qabsoo Oromoo irra ta'e biyya ari'atanii amma immoo deebisnee nutu sin galchine jedhanii tabbooman jaruma sana. Kanaaf wannuma nan siniin jedhumaanni poolitikaa jechuun siyaasa jechuun egaa mataan ishiitu akkuma argitanii denial haaluu irratti waan uumamuudha. Akkuma uumaa namaarraa sinii kaasee duratti baabilii tuqee ijaa kanaaf horii argachuu barbaachisaa. Angorra ta'uu barbaachisaa. They are full of ambition. Ijoolleen kun innaa dubbatan kana argitu day waan akkana jechaan ture. Therefore master plan is jedhi lafa qotisaas jedhi Oromoo hiikuu sidhuus jedhi at the end of the day pre-calculate kan godhan sammuu isaanii keessa kan jiru akkamitti asitti hafnaadha aangorratti. Garuu hin milkaa'an. Tole. Obbo Sayyoo. Ayyee. Gaaffii koo yaaddattami. Qabadeen jira. Otoon sanimtuu na duratti wama sadiin jechuu fedha. Tani reefu master plaanii kaafte san. Arraan tana yoo dhugumatti warri Oromiyaa bulchu akka Oromoodhaatti laala Oromoodhaa kan qabaatan yoo ta'u waa sadii godhu qaban. Tokko qotee bulaa keenya kan lafti irraa saamamte. Basically gurgurtaadhaan miti. Yoonii fi investmentiif barbaanna birri hagana yoon fudhanne irraa isin kaafne jedhanii sodaachisaadha. Kaaree meetirii birri 4tti irraa guuranii kadhattuu godhan. Biyya heeraa fi seera qabdu yoo taate lafti san abbaa saniif takkaa deebuu yoonii fi deebuu hin dandeenye gatiin lafa sanii gatii magaalaatti akka kaffalamuuf. Abbichi hate humnaan irraa kaafate san gatii magaalaatti qotee bulaa saniif deebisee kan nuufi qaba. Lammaffaa Dimokiraasiin dhugaa biyya san keessa jiraatte heeraa fi seerri biyya san keessa jiraatte. Warri lafti irraa saamamte walitti qabamanii mootummaadhaa fi warra lafarraa isaan buqqisan kassasanii heera biyyattiidhaatti class action lawsuit kan jedhaniin san. Qabeenya isaanii qabamee fi akka sanirraa kaffalamuuf ta'uu qaba. Lammaffaa karree kun tana kaafti yoo Oromiyaa liyyuu zoon wanni jedhan san. Maalumaa fi Oromiyaan Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti akkamiin liyyuu zoon jedhanii kan Tigireen lafa keesseessan ardhallee sanuma fudhatanii ta'anii. Liyyuu zoon kan jedhan san maaliif lafa kaayyamte? Tigiroonni maaliif pilaana san baafatan? Hadhallee sanuma hojiirra oolchaa jiran. Maa hin geeddare takkaafuu hin geeddara jedhanii maan dubbateen. Kun ka'uu qabu. Sadaffaa haga mootummaan ummanni filate. Paarlaamaan ummanni filate. Dhufee heera baasutti gurgurtaa lafaa waan jedhan dhaabuu qabu. Wannummaan warraaqsa kanatti kaasee mootummaa isaanii fonqolchee isaan achiin gahe dubbii lafaati. Oromoon dubbii lafaa dubbii lafee jetti. Hardhallee ammoo gurgurtaan san itti fufee jira. Inumaatu qotee bulaa keenya daranuu shororkeessanii
sodaachisanii ammallee irraa chabachaa jiru. Warreen dafanii qaxxaamuraan sooromuu fedhan yoo ta'u Dr. Andaasaan jedhee jira. Daranuu inumaatu gubboo miliyoonatti ol kaafatanii gurguraa jiru. Kun heeraan dhaabbachuu qaba. Kana ifaan jedhe booda kan waan qabsootii fi warra diyaaspooraatti xiqqoosiitu kuufedha. Jecha tokko irraa afaan Amaaraatiin dubbadha. Gaafa Xaaliyaan wallalanii Haayila Sillaaseen biraa baqatee Ingiliz taa'ee hoggaanii fi warri biyya keessaa loluus lolee Xaaliyaan fi Ingiliz Haayila Sillaasee fidee warri biyya keessaa lolaa turan cinaan hidhaman. Maal jedhee jedhanii beektaa? Ayaa garee Itoophiyaa moonyinash talaala yemmuu tallish qartoo yegaddalash bal'aa jedheen jira. Har'aan tana wanni argaa jirru xiqqoo sanirraa fagoodhaan. Qabsoon wareegama feeti. Warreen har'aan tana jiruu isaanii barnoota isaanii karaa qaxxaamuranii dhaaban. Qabsoo kanaaf jedhanii har'allee akka bahanitti jira. Ijoollonni har'aan tana woboo jedhanii dhiha Oromiyaatii fi naannoo adda addaa keessaa deemtu san cina ol ijoollee yuunivarsiitii keessaa baate. Har'aan tana ajajaan kan qabeetu qubatti laatamaa jiru maroo kan jedhan. Nu gaggabaabsa. Barattuu injiinariingiidhaati. Injiinar ta'uu dideetii miti qabsoo. Hadda warra hadhaa laalaasan obsuu dadhabe. Kan wareegama qabsoon silaa barbaachiftu san kaffaluu didde. Kan sadoo jiruu alaa keessa taa'ee haasoomaan qaxxaamuraan. Hadhaan tan isaanii walii galee lafa jalatti dhufee isaaniif hojjechaa ture. Santu deebi'ee arraas qaxxaamuraan aangoorratti bahaa jira. Kana 91 ittis agarree jirra. Ilmaan Oromoo immoo kan arraan tana lafaa ka'aa jiru kan guyyaa kaleessaa fi arraa hiriira baheessan wallaaltuudhaan miti. Kana hunda argaa jiran. Fakkeenya tokkoon isinii kan jijjiirraa warra alaa OBN keessatti jijjiirra maaltu jijjiira? Maaltu geddara? Waan Oromoo gabaasaa jira. Quuqaa ajjecha Oromoodhaa gabaasaa jira. Rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jirtu agarsiisaa jira. Gaafa warri alaa gale keessa hin turin akkam turu? Jijjiirraa maaltu dhufa jenneef duriyoo jira laalle kunis kan sanirraa adda hin ta'u. Kanaafuu abbaa fedhachii akaanii kan fedhanii fi amarsanii maayii irratti kan murteesse jiraatu. Kan murteessu jiraatu ilmaan Oromooti fedhu qubasaatiin fedhu qawweesaatiin lamaan kana keessa ala hin baatu tanumaan jedha. Galatoomii. Dr. Moosisa. Gaaffii itti dabaluu? Yaan dabaltoo jiraate waa'ee Oromoorraa fudhatamee Oromoon itti kennamaan jiru akkasumatti immoo warra aktiivistoota Oromoo maaliif callisanii an chocho'aa turanii amma yoona aktiivistoota jechaa kan turanii mataa isaaniitiif faayidaa mataa isaaniitiif immoo sila maaster pilaaniidhaan dura hundi tokko ta'e irratti ka'e inni immoo adda caalu fudhatamaa jira. Magaala Oromiyaa guguddaa hunda keessattuu Finfinnee tuulamni Oromoo du'aa jira, ka'aa jira. Namni dubbate tokko hin jiru. Dhugaa jechuudhaaf Jawaar gadi bahee guyyaa lamaan sadan tokko dubbateera wanta kanaa. I give him a credit than all of them. Itti fufuu turre jira. As a person, gadi bahee dubbateera irratti hojjenna jedheera. Warri kaan immoo homaa tokkoyyuu jechaan jiranii. Innis waan gahaa jechaan jiru. Akka durii sagalee ol kaasee dubbachaan jiru Jawaar faasoo ta'e. Maaliifi kun? Maaliin bitatu isa jette sanaafi bitatan inni jedhu suni qotee bulaan naqee lafaa fooqii amma sana ga'u bitata gatii kaffalee bitatanii. Maaliin bitataa miti. Bitachuudhaaf humna warra qabanillee carraan hin kennamneefidha. Malee bitachuu danda'uudhaa bitatanii miti. Even though bitachuu yoo danda'an qotee bulaadha taanaan hin danda'an silaafiyyuu tokko kennanii rafteeyyuu. Garuu inni guddaan maa inni amma Oromoon kan inni baay'ee adda'uu qabu demographic change sanadha. Totally amma isaan maaliif kan isaan deemaa turani.
lafa sana Oromoo akkuma Minilikii fi Haile Sillaaseen dur godhanii irraa buqqisanii ansaanii godhachuudha lafa sana akkuma Israa'eel amma gochaa jirtu fakkeenyaaf warra Filisxeem kanaa. Demographic change jechaan uummata Oromoo kaasanii sabaaf sablammiitii kan biraa achi kaa'u gara fuulduraa filannoon dhugaarra yoo dhufe Oromoon kan Finfinnee bulchu filachuu hin danda'u jechuudha. Typical colonialismidha kun. Kolonii jechuun hiikumti isaayyuu iddoo tokko godhattee iddoo tokko kan biraa qubatteetu kan kee godhatta. Kana jechuudha. Amma iddoo biraatii dhufan jirri suni afaan nama uummata kanaan dubbatanii Oromoo miti dhaqanii lafa qabatanii lafti sun kan isaaniiti. Uummata qotee bulaa achirraa buqqa'eerra kan nuti baay'ee adda'uu qabnu for generations. Bakki sun jijjiirama. It's not going to be the same. Annama yaaddeessu immoo caalaa isa sana duwwaa miti babal'ataa deema. 50 years, 40 years from now, waggaa 40 booda, waggaa 50 booda, lafa maalii qabna nuti? Biyya maalii qabna? Kana bari maddi master plaanii sana mormuu iyyuu durumaanuu kan ture isa kana bari. Qe'ee keenya dhaalamneedha, biyya keenya dhaalamneedha. Ani namni baay'een yeroo baay'ee warra qotee bulaa sanaaf gaddaa ilaali kunoo akkasittiin ta'aa ture. Yaa nama gaddisiisa. Garuu inni guddaan the larger picture biyya keenya dhanurraa fudhataa jiru. Siiqalaa. Lafti kun kan Oromooti. Otoollee Oromoo irraa kaasanii Oromoodhuma sabuma Oromoo turre qubate ta'eeti yoo xinnaate aadaan keenya, afaan keenya, eenyummaan keenya, biyyi keenya preserve ta'eera yoo xinnaate. Amma garuu kan ta'aa jiru saba biraa irra qubachiisaa jiru. Isa kanadha kan nama dhukkubsu. Siiqalaa. Kan biraa ergan kana jedhee booda obbolaan kun sirriitti dubbataniiru irra deebi'uun barbaadu waa'ee jara warra aktivistoota jedhaman afaan isaanii qabameera. Yaadatti yoo ta'e hundumti isaanii akkuma Abiyyi faa Lammaan faa angorra bahuu jalqabaniin isaan faarsuu jalqabanii duratti of course waa'ee master plaanii mormaa turanii garuu sana booda isaan faarsuu jalqabanii eddasiitii xaxatanii biyyatti galani. Maal galan biyyi jarri kun? Akka dhaga'amuttis akka nutti fakkaatuttis aangoodha barbaadu. Yookaan ambaasaadara ta'uu yookaan wanta adda addaa ta'u iddootu kennamaaf. Garii isaaniif already kennameeraaf. Isaanumta aangoo kennaniifi yookaan immoo isaan warraati aangoo otoo barbaadaa jiranii iddoo barbaadaa otoo jiranii bu'aatuu barbaadaa jiranii daldala adda addaa baafachuudhaaf otoo karaa saaqqataa jiranii mootummaa kana irratti olola ta'a jedhanii waan yaadaniif otuma Oromoon miidhamaatuma arganii afaan qabatu jecha kuni beekamaadha. Miidiyaanis akkuma kana ta'e. OMN yeroo darbe argiteetta yeroo Wallaggaan naqee baay'ee ceephaamaa ture. Inumaayyuu Jawaar Mahaammadiin ati OPDOtti dabalamteetti jechaa turan. Kuni maaliif? Miidiyaan sunis erga biyyatti galee booda waan jedhamaa ture tokkotu jira. Beektaa warri Dr. Abiyyi Faasii, Lammaan Faasii, garteen isaanii guutummaadhumatti kan isaan deeggaran isaan jedhan tokko sila dubbadheera. Oromoota aangoo qabate. Kanaafuu Oromoon aangoo qabate yoo amma kaanee irratti fincillee yoo kaanee ceephaanee yoo kaanee against isaanii dhaabbannee warra kaantu bu'aa argata. Oromoo waliin bushuu hin danda'u jedhama. Inumaayyuu TPLFitti aangootti deebi'a. Dhugaadha inni kuni. Jarri sun warri TPLF sun aangootti deebi'uudhaaf akka isaan wixxifatan akka isaan Oromootti walitti buusuudhaaf akka isaan wixxifatan beekamaadha. Kanammoo hambisuudhaaf gaaffii Oromoo sana deebisuu. Waan Oromoon itti qabsaa'aa jiru sana deebisuudha malee Oromoodhaan afaan qabsiisuudhaan yaaluudhaan waan bakka tokkoyyuu ga'an hin qaban. Galumaa galatti sheekaman itti dabalaa galatooma. Galatooma. Dabalootoon ta'in namni dhaggeeffatoonni firri nu laalan akka hubatan kan hin barbaadu siyaasa yookiin poolitikaa jechuun dubbii xaxuu jechuudha.
gamaan dugda duubaan karaa mana duubaan karaa hulaa biraatiin seenanii yaada namaa jijjiirsisu jecha. Fakkeenyaaf hundi keessanii yaadattu Barack Obama gaafa bara 2008 pirezidaantii Ameerikaa ta'uudha dubbachaa ture. Hunda keenyaaf maaliin nu harkiseeyyuu rakkoo uummata namaa dikteetariin Afrikaa aangoorra akkatti turuun irra hin jiraanne uummanni Palestine lafa isaarraa buqqifamee aadaan isaa badee lafti isaarraa fudhatamee juuni warri Israa'elii kun wanni irratti ijaarrachuun akka hin jiraanne kana baay'ee balaaleffatee dubbachaa ture. Baay'een turre interest groupiin horii fudhatteetti siqtu. Keessaa'uu lobbyist warri jedhan warri horii qaban uummanni juu kun Ameerikaa jiran sooreyyiin Yurooppii jiran kun duubaanitti dhufan. Biliyoonii meeqannuma sanayyuu guurrate. Hidda gaafsanaati waan Palestaanis hin dhiisee walumfaanayyuu Finfinnee dhaqeetu EPRDF'n uummataan karaa haqaa gurmuu filameedha. Jedhee dubbatee hidda si'anii nan jibbe namicha sana makuma isaa hodha'uu yookiin ijumaan arguun jibbe. Maali? Kanaan dura Afrikaan dikteetaroonni aangoorra turanii uummata quucarsanii uummata beelessanii jedhee namichi dubbatu sun afaanuma isaatiin dubbatu sun 360 degrees garagalee xurumbaa warra horii qabdu pappeetii warra horii qabdu ta'ee gattaa'ee jechaadha namichi sun. Ana atoonatti bushaawuu aangoorraa bu'e. Ammas jarri kun lamaan influensii guddaatu irra jira akkuma tuttuqee jira. Interest groupii baay'ee jira. Horii ala kaa'uuf akkuma yaadattu tokkicha ati aangootti baanaan corrupt taanaan karaan ittiin harkifamtu xiqqaa miti. Sakandii tokko iyyuu hin qaban. Amma fakkeenyaaf isaan manan jaaladha jette. Opiniyoon maaltu dura gaafii tokko gaafattee ture. Opiniyoon yoo jiru federaalii maaltu galchee jechaa turtee iyyuu kolfisiiste innaa sana. Gaafiin sun sirrii miti. Opiniyoo fi federaal waan ni jedhan amma hin jiru addaan bahee hin jiru. Abiyyi jechuun lammaadha. Lammaa jechuun eenyu namicha warruma akka kaawwatan kana. Nan jedhe naannoon Oromiyaa jiruuti magaalaa Finfinnee maaltu galchee hin jedhe. Naannoo poolitikaa Itoophiyaadhum jechuun sun yuuti. Takka Tigraay ta'een beeku takka Gondar ta'een beeku. Itoophiyaan namni irratti wacu kan isaat fa'aa sobdee irratti odeessitu guyyaa guyyaan kan dubbachaa oolan Oromiyaa. Malee takka dhakaa Gondar sana namni maqaa dha'ee yookiin manzi maqaa dha'ee yookiin immoo Tigraay. Nama deebisaan jirtu nan gaafa. Anani jedhe otoon mootummaan Oromiyaa jiru magaalaa kantiibaan Finfinnee maaltu naannoo liyyuu Oromiyaa. Agaleera waluma keessa jiru. Akka kunoo soostu sillaasee ortodoksii baratteettamiti andim soostim naachoo waan jedhan. Amma fakkeenyaaf wanni ilaale eenyuun maqaan isaa Uumaa inni nan jaaladha jedhe. Taakkala Uumaa. Taakkala Uumaa vaayis maal kantiibaa ittaanaa kantiibaati jedhama. Kantiibaan guddaan hin jiru. Hin jiru kantiibaan namni biraa hin jiru. Ittaanaadha. Arreenjimentii poolitikaati malee otoo kantiibaan kan biraa jiraatee inni ittaanaa ta'e silaa waa ittaanaayyuu. Uumaa ittaanaa hin jiru. Ijaa Abiyyi maal godhee kantiibaan ijaa namaan filamuun irra jiraatuuf argite inni kan achi kaa'uu danda'u ittaanaa jedhee kaa'uu jaa danda'uuf maal argita corruptionii fi arrangementii sana keessatti nama babarbaade tokko bakkee kaawwachuu Abiyyi dhufee immoo prime ministerii amma Itoophiyaa kana ta'uudhaaf iyyuu lammaan aangoo irraa bu'ee chairmanship OPDO dhiisee Abiyyi taasisu sun immoo akka seera wayyaaniin xaxattetti EPRDF chairman taasisa. Amma he's the chairman of the EPRDF. Nagala why? Anasitida. Ani Elayu, Amayu. Gabaabsiitti bakka daqiiqaa tokko kenna. Saatiin nurratti darbaa jira. Kanaaf muddaa jira hundaasa. Wanti inni jee sirriidha kan Dr. Andaasaan jedhe garuu Taakkala Uumamaa kanatti keessa galche karreefuun tana jennisan. Yeroonii fi liyyuu zoon jedhani Oromiyaa harkaa fuudhaniitti bulchiinsa Finfinnee jala fidan. Kanaaf amma odoonii fi sarreefuu geeddaramuu qaboonni jennuuf kana. Injiinar Taakkalaan lafa muramee Oromiyaa irraa Finfinneedhaa ta federaalaa jedhanitti inni akkasitti itti seene. Ani maayyee irratti kan hin jedhu. Yeroonii fi yoo bulchiinsa Oromooti. Bulchiinsi yoonii fi ijoollee keenyatu inni bulchiinsi kun ni jira. Laal
seenaa biyya sanii keessa. Daqiiqaa tokko qabda sayyi. Ayyee Amaarri akka Amaaraatti bulchaa ture. Tigreen akka Tigree bulchiti. Oromoon akka Oromoodhaatti bulchuudhaaf yoo kan sodaannu taate. Oromoon akka Oromootti bulchuudhaaf sodaannee yoonii fi kan Amaara fakkaachuudhaaf cillaayfannu taate. Oromoon akka Itoophiyaa bulchuudhaaf Oromummaa keenya gallakkisuu qabna akka yoo jennu yaadnu taate fagoollee deemuuf hin jira. Kanaafuu hegereen biyya sanii ani kanatti mul'atu. Oromoon deebitee reefu hundana beezii jennesan akka Oromoodhaatti. Seenaa Awurooppaa biitii san barachuu qabdi. If duuba deebi'aa ilaalu warreen biitii if jiraachisuu hin dandeessu jettan. Seenaa biyyoota Awurooppaadhaatti xiqqoo ilaala. Biyyoota akka Lituweeniyaadhaa meeqa lakkoofsi isaanii miliyoona 3 gati. Laatviyaan meeqa miliyoona 1,900. Estooniyaan meeqa miliyoona 1,300. Montenegro nama meeqa qabdi? Nama 1,600. Luxembourg meeqa qabdi? Nama 590 qabdi. Kun hundi gaa biyya if dandahee jira. Ammoo kanan jechuu fedhu har'aan tana wanni deemaa jiru Oromoon Itoophiyaa san keessatti ilmaan Oromoo aangoorra jiraachuudhaaf Oromiyaan dhabamuu qabdi yaada jedhutu deemaa jira. Kan biraa kan keenya jedhaniiti Oromiyaan ammoo hundaa tahaa jirti. Sabni biraa hundi Oromiyaa keessaa qoddachaa jira, hammarrachaa jira, Oromiyaa addaan gurrachaa jira. Inumaatu san bira dabranii qawweedhaan ji'a 3 irraa itti bobbahaa jiran addaan cirachuudha. Namni kan argaa jiru hin jiru. Ijoolleen keenya kanarraan tan hiriira baateef akkasuma tasa lafaa kaateetiin miti. Haalli kun yoo jijjiiramuu baate amman duraas jennee turre Dr. Andaasaa wajjin inninis jedhee jira. Ji'a 6 kannaa jedhee ture. Adhaas yoonii fi haalli kun jijjiiramuu bahe ji'a 6 kan biraallee isiniin kan namu ta'a. Kanuma irratti hin dhaabbadda. Galatooma gaananii gaaffii waa'ee Finfinnee sun gaafadheef eega taakkala injiinar Taakkala Uumaa dhaqee laannoo lafa sunii ani sagalchuu ta'e uummanni Oromoo toon beeki maaster pilaaniin isa dur caala baay'ee itti muddameetiin hojjaarra ooleeraa jechaadha. Kana irratti hundi keessan investigeetii godha. Mee waa'ee Oromiyaa poolisii Oromiyaatti gabaabsinee waa dubbannu gidduu kan argitaniittu brach maal jedhama ittiin lafa xaragan sun qabatanii karaa waggaa xaraganii harataa qabatanii waggaa karaarra hiriira uummata Oromoo wajjin bahan argisiisa. Kanaan durasi Oromiyaa poolisiin Oromiyaa liyyuu poolis ka warri jedhan sun special force of Oromiyaa poolis warri jedhanii qawwee fi maal jedhan wanni tokko duwwaa kennuuf xiitii 10 faa 20 faa duwwaa kennaniit waraanatti ergu warra toshee hidhate warra Gumuuz kana warra Sumaalee kanatti kennu isa yoo nuu kennitan malee kana booddee gadi baanee loluu hin dandeenyu. Uummanni Oromoos uummata keenya Oromoo poolisiinis uummata keenya ijoollee keenya hojjaadhaaf jedhanii biyya isaanii tajaajiluuf achi seenanii kana booddee callisanii dhumuun irra hin jiru. Baay'ee dhume gidduu kana akkamitti ilaaltu? Maal jechaadha? Maaltu duuba kana jira? Oromoo poolisii Oromiyaa mootummaan Oromiyaa amanee xiyyitii kan barbaachisu meeshaa kan barbaachisu yani isa eegu sun eega kennuuf hin jiraanne kun maal rakkoo maaliirraa kan nufe? Dr. Hundaasa sirraan jira. Galatoomi ila amma dhugaasiin jechuuf rafeellee kan irra keessaa na kaasu yoon karaallee deemu sammuutti na dhufee kan inni nikfadhu gaafiin of makooti of gaafadhu tokko deebisee deebii dhabuu kooti. Deebuun komaanni daa'imni xixinnoon ajjeeffamtee achuma namni mana paartii seenennaa sirbu argita. Namni dhiigni gannambee mormi irraa citee namni keenya kokkolfee waa'ee siyaasaa, waa'ee mana ijaarrachuu, waa'ee cidhaa, waa'ee ofii of jiraachisuu fuudhee ijoollee horuu odeessa. Oromoodhuma qofatu akkanatti hadoodee namummaa lubbuun namaa kunumaatti fakkaachuu diddemoo maali jedheennaan immoo gaafadhu as garagalee amma Ameerikaa kana keessatti namni tokko yoo du'e Black Lives Matter jedhaniituyyuu adiinuu gurraachuu ka'ee gadi ba'a. Ennaa waa'ee Oromoo ta'e garuu Oromtichumatu garagalee hadoodeetuma amma xurii qeensaa tootti ulfaatin
isa cinaatti qabee gara si arrabsuu, gara dubbii babaqaqsuu, gara wal komachuu, gara seequu, kolfuu. Attam ta'eetus lammiin kee otoo dhiigni jigu, otoo beerri waan nyaattu dhabdee muka fakkaattee deemtu, daa'imni beeloftu, attam ta'eetu namni kolfaa, attam ta'eetu namni naan jedhu maybe Oromoon kun baay'ateetu lubbuun namaa gatii dhabe kan jedhu tan dhufachaadha. Garuu nama ta'ee attamittan garuu hadooduu dadhaba, na'uu dadhaba. Kaleessa nama kina walitti bu'u argeetan akka tokko rifadhe, jarromaan taane garuu nan rifadhe, sibiila walitti bu'e. Ennaa namni ajjeeffamu wayyaaneenis, opidiyoonis gadi baate, wanni qeesiinumtu kan akka bal'inaafaa gadi ba'anii, kan akka tolasaafaa gadi ba'anii, yasoon hirbaat maaqqaaxal kilqilloo jedhanii hokkisaa turan. Uummanni kun maali tambooshinlaan kun otoodhuma Oromooyyuu ta'uu dadhabe. Sanyii biraatti dhufee qe'ee keenyatti galee afaan Oromooyyuu dubbata otoo ta'e, attam ta'eetuyyuu gubannaa tiraakteriitiif dubbata lubbuun namaa du'e ajjeeffame. Kanatu deebiin qabu dhugaa dubbachuu fi gaddinatti dhaga'amu namummaadhuma koo keessatti lafee keessaa nagubu isa qofadha. Maaf Oromiyaan poolisii suniif hin hidhachiifne? Isa jenneerra hin qabani jarri maaliifini kanaan dura wayyaaneen irraa hiikteetti. Nama biraa hidhachiifteetu Oromoo irraa hiikaniiru. Uleellee harkaa funaanan hin beektu kana hundumaa. Qabeenya hin qabanii bajetii hin qaban malee namanu adeegaa lammaani qawwee beekaa harkaa fuudheetu xiyyitii beekaa harkaa fuudhee akka Oromoon naqee du'u godhe jedhee amanuu hin danda'u. Waan fe'e yoo ta'e akka Oromoon mo'atamu hin godha. Ani korraapshinii sana keessa jira. Sodaa keessa jira. Itoophiyaa suusii sana keessa jira. State building, nation building waan jedhan sanaan sabbakameera akkuma amantee kana. Jarri kun amantee keessa sin seenu aayidiyaa warra alaatii kana fudhatanii jalatti jilbeeffachuun kanuma beekamu. Innaa sooshaalizimiis areeda guddifatee namni keenya dhaadannoo godha. Innaa har'a ammoo transformation wayyaaneen jettu transformation jedha. Innaa Ameerikaan humanity jettu humanity jedha. So inni cuuphamuun sunii fi ofiin dhaabbatanii yaaduu dadhabuun kanuma jiru. Garuu gumuzi namni ofii isaaniiti ibsaa arganiin beekan manallee ijaarratanii jiraanne gadi ba'anii daa'imannaa qastiin garaa keessa baasan gammadeetu xiyyitii harkaa fuudha jedhee namanu garuu qabeenyuma dhabin sanatti fakkaata. Dr. Mosisa. Yeroon poolisii uummata wajjiniin hiriira bahee dhaabatee falmatu argu bara Haile Sillaasee ni yaadadhe. Tarii baay'een keenya yoo xinnoo ishee qaqqabne irra ta'e bara sana keessa revolution yookaan immoo warraaqsa bara sana ta'e mallattoo kufaatii mootummaa sanaa kan ta'e keessaa tokko Xoor Haayiloch warri jedhamanii dur silaatii meeshaatti akka meeshaatti kan mootummaan sun itti gargaaramu amma uummata wajjin dhaabbatan. Dhugaadha booda keessa warri Xoor Haayiloch maaloo dargi warri jedhaman sun keessaa ba'aniitu hijack godhanii warraaqsa sana malee warraaqsi sun warraaqsuma dhugaa warraaqsuma uummataa ture. Ammas mallattoo kanadha argaa jirra. Inni kun akka tokkotti gaariidha. Maaliif uummata wajjiniin dhaabbachuun isaanii fedhiin uummataa sun bakka ga'a lammaffaa waan mirgi isaanii sin tikfamaaf jechaadha. Amma egaa maaliif hidhachiisuu didanii isa jedhu ani waan tokko irratti yookaan negligenceedha wanti kuni negligence jechuun uummanni du'aa jiru namni du'aa jiru bittees haa ta'u eessa feetees haa ta'u hin hidhachiistu taanaani yoomi hidhannaa ajjeechaan kun kan inni jalqabe har'a miti bara gara maayinni baha Oromiyaatti jira kibba Oromiyaatti jira amma immoo Gumuzii iddoo meeqatti ajjeechaan kun gaggeeffamaa jira amma kan hundumaa maaliif itti yaadan isa kana akka kanatti ni ilaala lammaffaa immoo tokko immoo kan keessumaa karaa lammaatiin kan baay'ee nama shakkisiisudha. Dhuguma keessumaa yeroo inni naannoo sanatti waraana makkalaakayaa sana erguun suni maaliif barbaachise? Maaliif makkalaakayaa lafa naannoo isuma naannoo rakkoon kan biraa tokko hin jirretti erguun maaliif barbaachise? Amma immoo maaliif qawwee dhowwatu inni jedhu ani dhugaadha ragaadhaan kana godhan sana godhan jedhee akkis gochuun illee yookaan immoo
yakkuun illee na dhibaa garuu immoo maalii gaaffii jedhu namatti kaasaa jechaadha. Uummata irratti illee gaaffii guddaa kan kaase kana. Isa kanaaf egaa amma guyyaa har'aa kanallee shira maalii hojjechaa turan jedhani Shaambutti warra uummata wajjiniin hiriira ba'an sana eessa deemtu leenjiidhaaf allaagee deemtu jedhanii dhaqanii hiikkachisuudhaaf dhaqanii jennaan walakkaan poolisii hiikkatanii walakkaan hin hiikkannu jedhanii kanarratti lolli dhalatee qeerroon gidduu galtee amma magaalaan yeroo nu amma dubbannu kanatti magaalaa Shaambutti namni sin ba'uun lolli karaa cufan ijoolleen qeerroon. Kuni maali kan agarsiisu kiraakiin dhalachaa jira. Kiraakiin kun immoo isaaniifis gaarii miti. Yoo gaaffii poolisii kana gaaffii uummataa kana hin deebisan ta'e deebi'ee isaanuma mataa isaaniitti galagalaa isa kanaaf immoo itti yaaduu qabuun jedha. Obbo Sayyoo. Galatoomee. Osoon fi waan ijaan reefuun tana kan Dr. Andaasaa Ayyarratti xiqqoo jaachuu fedha. Uummanni Oromoodhaa dhugumatti naasuu dhabeetii miti. Walii hadooduus dhabeetii miti. Rakkinni tokko kan inni qabu odeeffannoodha, communication. Fakkeenya tokkoon si kenna gaafa burraayyutti jarattiin gumbootonni Oromoo kaaftee akkasitti shororkaa dila sanoomtu yeroo sanii wannaan ture labuu bakka jedhan achuma Finfinnee san keessa naannonni inumaatu nutti as dhalaa ture hin quban qabnu ture. Telefoona dhawaniitii maa eessa jirtan maal gochaa jirtan bar isin bira ga'ee nun jedhan miidiyaan hin jiru neetworkiin hin jiru. Nuti arraan tana kan akkanatti galgalaa ganama agarree hadornuuf neetworkii feesbuukiidhaatii fi intarneetiidhaa akka gaariitti waan qabnuuf jecha waan poosti ta'u hunda amma waan agarruuf. Kan biyya keessaa carraa kanaa hin qabu. Miidiyaan biyyattiidhaa kan gaafa burraayyuutti gumboot kaafte ETVdhaa fi akkasitti iyyansan arraan tana tokkoon isaanii biyya keessa dubbachaa hin jiran. Egaa namni hin dhageenye maalirra ejjeteeti dubbata. Maalirra ejjeteenna. I give credit. Galata guddaan kannaaf qeerroo dhihaa. Tani ji'a guutuu wal faana otoo abdii hin kutatin halkanii guyyaa magaalaa hunda keessatti hiriira bahaadha otoo abdii hin kutatin arraan tana wajji qaba. Kanarraa wanni na gammachiisu arraan tana hiriira Amboodhaati kan osoo hin jenne biran dabu. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti Amboon akkuma kaleessa galmeessite har'aas galmee lafa keessa jirti. Amboottiin daladde malee an Amboodhaa miti. Wallaggattan daladde malee an Wallaggaa miti. Harargettiin daladde malee an Harargee miti. An Oromiyaadhaaf Oromiyaa. Oromiyaa hunda baqaa dhawaniiti. Kun galmee seenaa keessatti waan haqamuuf hin jiran. Viva Galatooma. Kan reefuun tana poolisii Oromiyaatti waan as deebi'u. Ani interview guyyaa tokko dhaggeeffadhe jala harreetti. Komaandara poolisiidha ajajaa poolisii naannoo sanii yeroonii fi DOA'n gaafatu. Xiyyitii malee rasaasa malee akkamitti poolisii keessan duulatti ergitanii yoggaa jedhee gaafatu. Maal jedhee deebiseef. Lakkii xiyyitii gahaa qabanii. Ammoo nama 50 fi akkana nuti achitti ergine kan diinaa kan dhawammoo nama 300 olii meeshaan irra gurguddoo qabanii. Imagine itti ilaala. Komaandara ajajaa poolisii saniiti. Tokkoffaa warri achi as rukutu san meeshaa isaan irraa ol gurguddoo akka qabu hin beekan jecha. Lammaffaa lakkoofsaan isaa ol akka ta'an ni beekan. Waan lamaan kana dirree lolaa keessatti odeeffannoo cimtuu barbaachisuu taate otoo harkaa qabu akkamiin nama 50 fi 60 poolisii kee afaan lolaatti ergita. Simple. Innummaanuu investigative ta'uu qaba. Ajajummaan sanuu sila. Kan poolisii 50 fi 60 fuudhee akka dhumaniif itti ergu. Amma kun kan agarsiisu maali? Har'aan tana wayiin dhagaye. Haala achi deemaa jiru keessatti akkaataa warri biyyaa san keessaafuu warri hooggansarra jiran itti ilaalan. Akka rakkoo ummata Gumuzii fi ummata Oromoodhaa hin tahin
akka qaamni hidhate keessaafuu ABO'dhaaf qaamni biraa Tigroonni achi keessa mormaa jiranii akkasitti lafa kaa'aniiti. Innaan san mootummaa keessaa dhagee har'a miidiyaan Amaaraa isaatti sannaatti dabale. Kana egaa hoggaa dootii kana walitti fiddu maaltu as keessaa calaqqisaa waan jedhu garta. Dhugumatti har'aan tana dhumaatiin uummata Oromoodhaa tan kaleessa deemtee poolisii Oromiyaa irra gahaa jirti. Ani namni du'a hiriyaa ifii arge kan ifiitis arguu qabaa jedha. Har'aan tana bulchiinsi mootummaa Oromiyaa du'a ilmaansaa hiriyoota isaa kan mirga Oromootiif jaanii dhumaa jiran fuula isaa duratti argaa jira. Akka faranjiin jettutti let's just ride it. Dhiyoonii fi itti callifnee ifiifuu irra dabarre kan jedhu dabarti kan jedhu san dabruuf hin jiraattu. Dhiiga namaa lafee namaatti wareegamaa jira. Poolisii san gaafa heeraa fi seera dhufe itti gaafatamaa dhufuu jiraata. Akkamitti dhumani qaxiitii malee yoo duulatti ergaman. Lakkoofsa malee yoo duulatti ergaman itti gaafatame dhufuuf jiraata. Saniif ammoo ibsirreessuun ammarraa ta'uu qabdiin jedhaan. Galatooma hundi keessan daawwattoota keenya keessummaan koo har'aa Dr. Moosisaa Aagaa, Dr. Hundaasaa Sheetee fi obbo Ahmad Sayyooti. Dhumarratti egaa waa'ee amma isaatti kana xinnoo jedheera. Isaati akkuma kanaan dura miidiyaa haqaati, miidiyaa dhugaarratti hundaa'ee hojjetu jennee yaanna. Miidiyaa siyaasaa fi naannoo amantiidhaan uummata addaan hin baafne garuu isaati deddeebi'ee keessattuu olola uummata Oromoo irratti ofuutti fufeera. Ammas mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Oromiyaa akkasumas jaarsoleen warri Abbaa Gadaa akkanas isaanis dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa Jawaar fa'aallee gadi bu'anii karaa Wallaggaa uummata waraanaa kan jiru uummata Gumuzii kan hidhatee ABO'n akka keessa hin jirre ibsa tolchanii irra deddeebi'anii kennaniiru. Amma immoo deebi'ee isaatti uummata Oromoo uummata Gumuzan ajjeesaa jiru waraana ABO'ti jedheeti miidiyaa isaanii irra kaahaa jiru. Kuni diina Oromoo ta'uu isaanii irra deddeebi'anii ibsaniiru. Waa malee BBCnis the third most fake news waan dhiyeessu miidiyaa jedheen dhiyeessine. Kana isimarratti gabaabsinaa dhumarratti hundi keessan daqiiqaa tokkoon isinii kenna. Ergaa yoo qabaattan waan barbaaddan sun achirratti dabaltanii ibsuu dandeessu. Dr. Hundaasa sirraan jalqaba. Galatoomi waa jechuudhaaf fedhiin qabaa. Akka xumuraatti kan inni jechuu barbaadu dhaamsuma gabaabduudha. Innis laala gaafa obbo Lammaan fa'aa Abbichuun fa'aa ol yaa'anii dubbatan hundi keenya baay'een keenya harkaru kunneerra maaliifin waan nuti jennu sana jechaa turan jechoota nuti jennu jechoota nuti dhaga'uu barbaadu kan Oromoon dhaga'uu barbaadu jechaa turan jarri kun baay'ee nu qabbaneessan jennee walitti bilbilee akka halkan haasa'a bullaayyoo naasa amma fiuliin sun jechi sun keessaa dhumeera keessaa immoo maaliif dhumee duraa'uu keessan turre aktarii turan waan namni jedhu dhagaanii dubbachuu fi nama keessatti uumamuun adda. Har'a fiuliin sun keessaa dhumaniiru. Walum faana waan yaadadha. Dr. Abiyyi gaaf tokko maal jedhee idda ABO'n galeen namni kitila 18 bahee Finfinnee sana dhiphisee maal jedheeyyuu Sinsinniin kun irraa dhumaa takka turaa ilaalaa irraa qorreetu iyyuu qullaatti jaarmaan kun qullaatti hafaa jedheetuma akka qoosaatti dubbate. Har'a garuu Sinsinniin Oromoon eenyuuf qabutu dhumaa jira yoo jenne Sinsinnii jarri fakkeessituun pretend gochaa turan irraa Oromoon horate sun isaan irraa caamaa jira. Gaafiin uummataas deebi'ee hin jiru. Qabsoon kunis itti fufaa jira. Waluma faana'u obomboleettiin qabsoo kana jara kana fudhatee kan kanaan dura hin taane balaa hamaan rakka geessaa jiru nan arga akkanumatti natti mul'ataa jira. Balaa kana jalaa bahuu yoo barbaadan lubbuu Oromoo tokko daa'imman jaarsaaf jaartiin du'an kun akka lubbuu ilmoo isaanii isaan guddifatanii mana barumsaa gaariitti ergan sanatti yoo ilaalan wanni kana obomboleettii hamaa kana jalaa miliquu danda'u jedheen ilaala. Kan biraa namootiin idda qabsoon Oromoo bara
afurii kaasee amma bara waggaa afuriif deeme daandii hundarratti ajjeeffaman hunduu achi keessa namni tokko manadhaan dhiyaate. Warra hate meetee keessa hate jedhaniitu nutti dhiyaate himan malee warri nama ajjeese Oromiyaa keessatti daandii kamirrattuu haa ta'u Naqamtee haa ta'u Yaaballoo yookiin Moyyaalee yookiin immoo Ginniir yookiin Amboo Gudar gaaf tokko 17 magaaluma Gudar xinnoo keessatti ijoollee 17 galaafatanii dhiyoodhuma kana barreen gaddaa sukkaara dhaabdan jedhanii. Kuni namni gaafatame hin jiru poolisiis haa ta'uuti ajajaa haa ta'uutiin ajajame. Kanaaf yoo jarri kun dhuguma Oromoon ji'a jaha keessatti waa'ee maaster pilaanii irraanfatee yoo jarri kun dhuguma Oromoon ji'a jaha keessatti luka isaa cituu irraanfatee reebamuu irraanfatee mana dhaatti guwamuu irraanfatee jedhanii Oromoo gowwaamsaa hin jiranii of gowwoomsaa jiru kanumanii dabarsuu barbaada. Galatoomi. Dr. Moosisa. Galatoomi ani walumaa galatti wanta baay'ee dubbanneerraa akka sabaatti sabni Oromoo qeerroon Oromoo uummanni Oromoo nu hundi keenya maal gochuu qabna isa jedhu akkuma dhaamsaatti kan inni gochuu barbaadu mootummaa kana haaromsanni waadaa nuu galees akka inni fiixaan ba'uuf akka sabaattis bu'aan keenyas akka tikfamuuf gaaffii keenya jabeessinee cimsinee bifa hiriira nagaatiin haa ta'uu qaamaan haa ta'uu karaa keessaa haa ta'uu pireesharii garaa gamanaa irra kaa'uutu nurra jira malee afaan qabadhaa hin dubbatiinaa mootummaa keenyadha yoo kaantanii isatti dubbattanii warri TPLF immoo dhufanii kanaan qabatanii nu diigu akkas nu godhu inni jedhu kuni nun baasu. Haaromsa jedhaniiru maaltu haarome? Tokkoffaa akkuman sitti mee mataadha amma miillaatti inni injijjiirama jedhanii yaaduun baay'ee ulfaataadha. Kan nu isaan irraa eegnu akkuman sila dubbadde qulqullummaadhaan waan itti deemna jedhanii lafa kaayan sana gara filannootti deemna jedhaniiru waan isaaf malsu sana qulqullummaadhaan hojjechuutu irra jiraata. Lammaffaa akkuma amma Dr. Rundaasaan dubbate yakkamtoota warra jedhaman amma bari ammi kun irraan hin cabne warri waannaa jedhaman dhiibnaan inni warrumti bebbeekamoon iyyuu warrumti nu beeknu iyyuu baay'een isaanii hin cabne militariin reform hin taane judicial systemiin yookaan abbaan alangaa poolisiin waa meeq reformiin ta'in jira reformiin sunis itti fufuutu irra jiraata saamis qabeenyaa ammallee itti fufamee jiraata walumaa galatti gaaffii keenya cimsinee itti fufuun irra jiraata karaa Dr. Abiyyii fi obbo Lammaa yookaan immoo warra jijjiirama kana geggeessina jedhanii kan isaan baasu qulqullinaan waan kana geggeessuudha. Qulqullinaan ummata kana waan waadaa galaniif sana bakkaan ga'u geemii taphatan sana dhaabutu irra jira. Isaanuma balleessa. Filannoo sana bira jedhan sana bira sin ga'ani, aangoo sana bira sin ga'ani, ummanni kun waan barbaadu tun argatiin gadi taa'uudhaaf hin taa'u. Kanaafuu amma isaanii danda'ametti waan waadaa ummataaf seenan kana hojiirra oolchuutu isaan irra jiraatan jedha galatoom. Obbo Sayyoo. Hayyee galatoome Dr. Gadiida baay'ee yaada gaarii lafa kaa'anii jirani. Dr. Moosisaa fi Dr. Andaasaanis arraan tana akkanasitti waliin fidee irratti mari'achiifne cimmaan dhimma ilmaan Oromooti. Ijoollonni keenya kan akkaan jaalannu kanneen qaroon teenya kanneen irtee alagaallee gudditeef kan isaan achi bakka san dhaqan akka Habashaatti miti akka Oromootti ilmaan Oromoodha dhiiga isaanii dhangalaasanitti qeerroon Oromoo laffiisi cabsitee taankii dura dhaabbatte itti dhumte karaa cuftee itti hidhamte mana hidhaa lafa san biyya sanii itti guutanii bakka itti hidhan hamma dhabarii takkatti aarsaa hammasii qabanii karachiin gahan akka Habashaatti osoo hin ta'in akka Oromoodhaatti. Wallisaan boomballiin jedhee jira. Namni
dubbee hin qabne muka hidda hin qabne jedha. Siyaasaa keessatti namni dubbee hin qabne mana bu'uura hin qabne nama waan irratti hundeeffamuu hin qabne. Yaada addaaf duuba deebi'aa laala. Dooktar Abiyyi gaafa inni Amaarottiin hagam takka sagadanii fi gad jedhanii miila isaa dhungatanii ol kaasanii faarsaa turan. Gaafa inni adda bilisummaa Oromoo galchu itti ka'anii itti garagalan duula irratti banan. Innaanii fi isaan kan lammaa wajjin xiqqoo qawwee itti banna jedhan callisan ammaas. Jimmaa irratti dhaqee walgahii OPDO irratti gaafa inni afaan Oromootiin haasa'u duula itti banan ammaas. Yaadattu taate isaatii fi warri isaatirra jiran marti kun hundi kan agarsiisu maali? Adhaan tana warri nuti Itoophiyaa saniif jenne isaan fakkaanne akka isaaniitti yaaduudhaaf jibbaata goonu akka sanitti nuuf yaadaa hin jiran. Oromiyaan teenya tan hundaa tahaa jirti. Isaan ammoo kan ofii qabataniiti keenya isaan machaa jiran. Ilmaan Oromoodhaan kana argaa jiran. Hiree isiniif kannanii carraa akka Oromoodhaatti akka sirreessitaniif. Miidhaas bara 130 ol ummata kanarra turte. Yeroo maayyiitiif akka asirratti raawwattu ilmaan keenya irratti akka raawwattu jedhanii carraa isinii kennan. Ammallee hin dabarre. Ammallee fagoo hin deemu. Akka duwwaa ilmaan Oromootti yaaddanii hegeree ummata kana rakkoo ummata kana yoonii fi deebisaa isaanii deebisuudhaaf kan dhaabbattan taate ummanni Oromoo isin waliin jira, isin duuba jira. Yoo ammoo san hin goone alaguma kalee nu bitaa turte nu hidhaa nu ajjeesaa lafa teenya saamtee har'aan tana lafa teenya irratti falmachaa jirtu. Gammachiisuudhaaf Itoophiyaa jiraafna yoo kan jettan taate isinis hin jiraattanii Itoophiyaan sanis jiraachuuf hin teessu. Kanaaf waniin jedhu yoo jiraate tanammaan tana deebuu qabdu hatattamatti jechaadha. Ajajallee kan nuu hin dandeenye. Ammoo biyya heeraa fi seera jiru keessatti qabeenyi mootummaa kan saamame kan hidhamee osoo jiru miskiina qotee bulaa naannoo Finfinnee jiru kan lafti irraa saamamte maallaqa malee ari'amee har'aan tana kan garadii kan zabanyaa tahee jiru. Lafti qabeenyi biildiingiin fedhe kan lafa saamamte irratti ijaarame qabeenya lafa hannaa irratti ijaarame waan ta'eef jecha abbaan lafa sanii qabeenya isaa akka deebi'uuf kun irra carraa qabu baata. Yoo kun hin ta'in dimokiraasii biyya sanii teessu godhuudhaaf warri boru ka'ee qotee bulaa san hiriirsee mana heeraa isinii wajjin dhiyaatu jiraatu nuti baay'eedha. Kanaafuu galatoomii galatoomii daawwattoota keenya gaa sagantaa keenya har'a asirratti otoo hin fixiini uummanni Oromoo gaa hundi kan gaafachaa jiru ani immoo dhumarratti ergaan ani uummata mootummaa suniif qabu Oromiyaa Liyyuu Zooniin kan jedhu asirratti simaniiru Oromiyaa Liyyuu Zoon an jedhamu hafuutu irra jira. Oromiyaa lafti Oromiyaa kan jedhamu Oromiyaadhuma liyyuu ta'uu kan maaliif akka dhalate dura TPLF tuume Oromiyaadhuma ta'uutu irra jira. Gurgurri lafaa akka hafu jedhaniiru ergaan isaan asirratti dabarsan hundi isaanii gurgurri lafaa amma seerri hundaa ol ta'utti gurgurri lafa Oromiyaa keessa jiru dhaabbachuutu irra jira. Abiyyii fi Lammaanis naannoo Oromiyaa dhaqanii uummata Oromoo dubbisuutu irra jira jedhaniiru. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uutu irra jira. Afaan Oromoo afaan Finfinnee ta'uutu irra jira. Aktivistoota Oromoo immoo kanaan dura maaliif akka callisan immoo hundi isaanii dubbataniiru. Maaliif akka callisan lafa baay'ee fudhatanii raatan egaa nuti investigeetii gooneet eenyu meeqa hamaamam amma fudhatan gara fuulduraa isinii dhiyeessina. Dhumarratti egaa waan hundi jedhamu ani jedhani የኔ ነው warri kaan sabaaf sablammoota gaamaarifa kana baay'ee hailanyadhaani የኔ ነው የእናንተ ግን የሁላችንም ነው ጀቻ ጅሩ ከናፉ ጋር ይሲን ከነ ቶሻቲ ጥልጣላ ዋን ጉዳዳ ኩን የኔ ነው የእናንተ ግን የኛ ነው እንጀሩ ኩን ዋን ጉዳ ቀበቴ ዴምቲ ኢሺላላ አራፍ ከሱሞ ተኮጋ ነጋት ናጅራዳ ገለቶማ ሰገንታን ብራቲና ሞልት ዴብኑት የሮ ጋሪ ሲኒፋተው ኦሮሞን ቄሮን ኦሮሚያ ጅርተን ሁንዲሞ ተኮታ
naannoo hunda tokko waggaa ta'utu hundi keessa wajjin ka'a. Yoo mootummaan nu hojjete hin gargaarraa. Nurratti immoo hojjete immoo hundi keenya irratti kaanaa jechaadha. Kan asuma irratti finna galatooma. Ayyee galatoomii. Galatoomii Dr. Kadiida.